Macaafni qulqulluun immoo icciitiidha malee namaa hin galu kan jedhusi macaafa qulqulluu irra hin jiru icciitiin waan hundumaa ifatti akka inni ba'u godhee jedha malee icciitii wanti jedhamu macaafa qulqulluu irra hin jiru. Waan isaan bixxilanii as baasan siyaasa isaan bixxilanii as baasan loojikii isaan uumanii bixxilanii as baasan waan ta'eef waan akkas jedhamu hin jiru macaafni qulqulluu suma kaleessa lallabaa turre tiyooloojikaalii waan manu ilaalaa turre baay'inaan tiyooloojikaaliidha macaafichi. Teoloojii keessatti namoonni beekumsa itti fakkaatee babal'isaniitu waan isaan namootatti haasa'an. Baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf ani muuxannoo tokkoon isinitti barbaada keessattuu manni amantii Islaamaa hordoftanii tokko burjaajii waan jedhamu jira. Namoonni akkasii burjaajessuu barbaadu macaafni qulqulluu jecha waaqayyoo akka ta'e waaqayyoo ofii isaatii konfirmeeshinii kenne tokkollee hin qabu. Yesuus illee konfirmeeshinii kenne tokkollee hin qabu. Inni lammaffaan immoo icciitiin macaafa keessa jiru tokkollee hin jiru. Macaafni icciitiidha jedhamee barreeffame tokkollee hin jiru. Dhoksaa macaafa weeddotaa maal jedhama mootota keessa tudhattanii dubbiftanii macaafa fakkeenyaa keessa tudhattanii dubbistanii waan hedduu isin dubbisuudhaaf miti dhaga'uudhaaf isinitti hin tolle meeqaaf meeqatu jira. Kanarraan kan hafe namni tokko afaan Arabiffaa gaafa dubbatu dhugaa rabbi kiristaanni baay'een afaan Arabaa dubbata. Sababiin isaa waan ergamaan itti dubbate wayisiya. Namni tokko xinnuma si afaan Arabaa danda'e jennaan afaan Arabaa dubbataa gaa namni dhugaa gaafan jedhu bakka waan hundumaa waan beeku wayitti fakkaata. Kanaaf mucaan kun mooraaliin akka kanatti taasa'a. Waan quraana guutummaa guutuutti beeku si'aniitu kanaaf jala fiigu baay'een isaanii kanaaf obboloonni musliimaa immoo hin dogoggoriina dogoggorsitoonni bara dhumaarra akka isaan jiranii beekamaadha gatii ta'eef warroota akkasiitiin hin dogoggoriina macaafni qulqulluu isa nuyi dubbifnee gara islaamummaatti dhufneedha isa nuyi kaleessa lallabaa turredha barsiisaa dhufneedha waan ta'eef wanti haaraan hin jiru. Kanaaf burjaajjiin immoo baay'ee sijammar namni abbaa murtiillee ta'uu hin danda'u kan gaafatamu isa kan deebisu isa kan murteessu isa gadi ta'ee fi kana gidduutti dhugaan isa kami kan jedhu namni madaaluu hin jiru. An kanuma jechuu barbaada. Kanaaf burjaachi akkasirraa baqadhaan isiniin jedha. Deebisuu yookiin gaafachuu qofallee osoo hin taane baqachuun murteessaadha lafa akkasirraa baqachuun baay'ee murteessaadha. Mikinaatu namoonni akkasii yeroo baay'ee dhugaa namatti fakkeessu macaafa qulqulluu guutumaa guutuutti yoo hin dubbisne ta'e macaafni qulqulluu akkas jedha yoo jedhan dhugaa nutti fakkaachuu danda'a. Sababii kanaaf waan akkasii giddu galeeffannee itti yaaduu qabna jechuun barbaada. Warra akkasiidhaaf gurra hin kenniina. Abbootii amantaan jettee sadarkaa isaanii ol fuutee fiddee warri kun warra nuti macaafa barsiisnedha. Yohaannis Wongeel bakka kam akka jiruu fi kakuma fafaaraa nama adda baasnee barsiisne abbootii amantaa jechaa hartaate namni dhuguma seegaa bakka jedhamu. Kanaafuuti amma gaaffii asallamtee waggaa fuulduraa gaaffii barbaadde waajii seera qabeessaan gaaffii gaafachuu barbaadde gaafadhu. Deebii kaalisi deebisu immoo boqochuu qophaate amma quraanni kabajamaan kalimaa rabbiiti yoo inni kalimaa rabbii hin taane hin jedhan kaleessa dubbadheera kalimaa rabbii yoo hin taane waajii dhaggeeffadhu kalimaa rabbii yoo hin taane quraanni rabbii deebi'ee wal ilaalladhee waa danuu kakadheen jira kanaafiyyi si fudhatee dhufe amma immoo tasgabbii wal dhaggeeffatamu taanaani waan biraati kun immoo jechuudha kanaaf kaalid hafixatu waajii jalaa dhaga'i. Oke rakkoon qabu garuu waan hin jedhu mube namoonni tasfiiru mallee hin beekne faana mun barsiise yeroo jedhu sallamteen kaleessa. Amma asaabiraa yoo haasofne gara gaaffiitti adeemamu tole. Gaaffii akkasila. Akkas malee arrabni amma isaatii kana usuudhaaf. Ayyaatuma ammaa irraati Jibriil kan jedhu arguu barbaadan ayyaan maddoo bira. No gaafatti miti deebii dhaggeeffadhu deebisaa fi jala keenya dhiifamaa wajjin Ustaaz Khalid amma dubbadha. Bakka tokko wayii kenneefiin iyyuu ustaada koottiin dabarsan inshallah maaliif jennaan barsiisaa kan qotaa jira waan ta'eef isaan duratti dubbachuu hin ulfaata. Bakka tokko wayii kenneefiin xumura inshallah tole isaanittiin dabarsa. Waa'ee malaayikaan dhufe sun Jibriiliin ta'uu ragaa naa kenni jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuraa Al-Baqaraa suuraa lammaffaa irratti lakkoofsa 97 maal jedha qul man kaana aduwwan li Jibriila fa innahu nazzalahu alaa qalbika bi idhnillah jedha namni Jibriiliif aduwwii ta'e dallansuu isaatiin aduu Jibriiliin kun maal jennaan fa innahu
نزل على قلبك بإذن الله قرآن كان إني قلبي كان كرتبو سجد أيام الله يتين مصدقا لما بين يديه قرآن كوني كتاب بلي إسد رجل رقوم سهالتين ججور كتاب بلي توراتي في إنجيلين كان رقوم سججور وهدى كجيلوم حالتين قرآن كوني كان نما كجيل جودا غرا دان سريتي كان نما باسودا وبشرى للمؤمنين ورا مؤمن توتاتي في مو غمچودا ججودا ني غمچي قرآن كون ججودا اكسما سمو كجيلوم كنافو فإنه كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله جبريل كان تو قرآن كان قلبي كان كيرتي وكامو أني كان كيرتي هيما الله تيم بوسي جدا كنافو قرآن كان بوسي جبريلي أينو تترجع ربي سبحانه وتعالى جبريل تي كن جنان جبريل كون في دينا بمعمر رتي بوسي جدا أكس إن شاء الله إتدا أستاذ فراني وكا أستاذ ولتي دبر سيدن جدا ولناس إن شاء الله مو بيعمل جرانا لا تتا Doga fikabate. أيه Doga Ayyee galatoom carraanaa kennuu keefi jalqaba irratti bakka amma dubbisne suuraa 81 lakkoofsa 19 dubbisne irratti ni jedhes quraanni kunii jedhamiti. Dhugumatti quraanni kun jecha ergamaa kabajamaati jedha. Jibril kan jedhu hin jiru, Muhammad kan jedhullee hin jiru. Ergamaa kabajamaa jedha abbaa isaan beenu jechuudha. Dhaqanii fuudhaniitu Jibriliin godhani. Eessaa fida kan jedhuu fi ayyaa kanarraa namni nutti agarsiisan jiru jechuudha. Bakka biraa dhaqanii gotatanii itti fidan jechuudha. Kana qofa miti qoraan. Suuraa 74 lakkoofsa 20 irratti ni jedhes qoraanni kun falfala nama biroorraa waraabame qofaa jedha. Kana eenyu jedhe jedheetu gaafanne warra Qureeshii duraatu jedhe yookiis uummata duraatu jedhee nuun jedhu. Ishii ayyaa kanarra jira hin jiru. Eessaa fidan dirree bakka biraarraa dhaqanii gotataniitu itti fidanii hawaasa yookiis namoota jedhee jedhu. Tole qoraanni jecha ergamaa kabajamaa akka ta'e qoraanni dubbateera. Jecha ergamaa kabajamaa akka ta'e eenyutu ragaa bajannee yeroo gaafannu Allahaatu Jibriiliin itti ergee jedhan. Allah maal jechaa jira? Quraanni jecha ergamaa kabajamaati jedhee ragaa ba'aa jira quraana keessatti. Bakka quraana keessatti Allahaan quraanni kun jecha kooti. Anatu buuse jedhe jira. Quraanni kun dhiifama wajjin hin barsiisaa jira moo gaaffii gaafataa jira dhiifama? Qoyii gaaffii gaafadhaa dhaggeeffadhu. Walii qaaltaa farhaanii deebisaa fi inshaallah. Dhaggeeffadhu. Gaafate gabaabsiitii gaafadhu. Ayyee. Dhaggeeffadhu gaaffii gaafadheen xumurre. Miira kee habaati dhaggeeffadhaa. Tole Jibriiltu itti fidee jette. Quraana keetti bakka itti Jibriili Muhammadiin ana Jibriiltu waxii yookiis ergaa gara keetti fide jedhe jira. Kan akkasii nutti agarsiiftan barbaannu. Jibriiltu itti fidee abalurraa dhufee barbaannu. Gaaffii ani gaafadhu lama. Akkuma quraanni kun jecha ergamaa kabajamaa jedhee quraana keessatti Allah ragaa ba'aa jiru. Quraana keessatti quraanni kun jecha kooti. Anatu buuse jedhee bakka itti Allah ragaa barbaannu. Nutu buusee miti buufama rabbirraati miti ana Allahatu buuse ka jedhu ragaa barbaanna. Lammaffaa ragaa nuti barbaannu bakka itti Jibriili ana Jibriiltu waxii yookiin ergaa rabbirraa fuudhee gara keetti fide jedhee Muhammaditti dubbate ragaa quraanarraa barbaanna. Kanuma lamaan nuuf deebisa. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi hordoftoonni hundi keessan as jala jirtanii amantaa musliimaas kiristaanaas nagaaf rahmanni rabbii bakka jirtanirra musliimoota irraa jiraatu warri kaan immoo shaaloom isiniin jennee jirra kiristaanonni jechuudha. Akkasumatti nagaatu isinii mala malee rahmanni isiniif malu jechuudha. Maafan jedhe walumaa galattuu gaaffii inni gaafate gaaffii lama tokkoffaan bakka itti Jibriil alayhi salaam qur'aana rabbi biraa fidee dhufee ragaan agarsiise jedhe. Lammaffaan immoo bakka itti Jibriil ana Jibriiltu qur'aana kana sitti buusee jedhe. Inni jalqabaa Jibriil anatu quraana sitti buuse jedhee kan dubbatu kun macaafa qulqulluu miti kan dhimma dhuunfaa ofii haasa'amu jechuudha. Macaafatu dhimma dhuunfaa ofii haasa'uudhaa fi ani keleedha cufi maayikii kee gurbaa hin jeeqin caljenes hin dhaggeeffatu. Macaafa qulqulluurra galleen quraana irraa haasa'e. Yeroo gaaffiin gaafatamu kennaa yeroo gaaffiin gaafatamu callisanii dhaggeeffataa turan deebii immoo adeebisan. Akkas. Manni kun gaaffiin gaafate waa'ee amantii lamaaniiti malee kan haasa'aa jirru amantii tokkorraa miti kan haasa'aa jirru. Quraana isin ibsina akka macaafaatti isin dubbanna. Namni kana naan jedhu ta'e immoo bilibsiisaa goggatee dhaqee rafuu danda'a jechuudha. Maaliif nun kan dubbataa jiru munaazara yookiin immoo amantii lamaan irraa haasa'aa jira jechuudha. Quraanni jecha Rabbi subhaanahu wa ta'aalaati. Jecha Rabbi irratti Jibriil waa dabaluu hin danda'u, waa hir'isuu hin danda'u. Dhufeet ani Jibriilidha. Ana akkasii gochuu barbaade hin jedhu Nabi Muhammadiin. Otoo akkas jedhe maa Quraanni jecha Rabbii hin ta'u ture.
jecha eenyu ta'a jecha Jibriiliin ta'a ture jechuudha. Jibriiltu dhufee waan barbaadu itti himaa jira. An akkasidha dhimma isaa itti himaa of beeksisaa jira jechuudha. Rabbiin akka Jibriil isa of beeksisuun miti kan itti erge jechuudha. Kan inni itti ergeef jecha ergame qofa ittiin gahi jedhame. Kanaaf bara ruuhul amiin kabajama amanamaa kan jedhameef kanaaf inni maaliif waan Rabbi itti hime qofa geessisa malee ofas tawaawwaquu hin dhaqne. Tole ani ilmee kelee irraa dhaladhee sanyii namaa lakkaa'uudhaan dhaqne inni akka macaafarra jiru jechuudha. Maatiin sun boqonnaa tokko lakkoofsa 18tti akka jiru sanyii namaa lakkaa'uu dhaqne. Quraana jecha Rabbii qofa waan ta'eef. So Jibriil itti buusuudhaaf Quraana bakka lama sii kenna. Inni tokkoffaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala Quraana keessatti gaafa dubbateera jedhu boqonnaa 26 lakkoofsa 192 kaasee maal jedhee tanziilu min rabbil aalamiin nazala bihi ruuhul amiin jedhe. Quraanni kun Rabbii aalamaa biraa buufamaadha jedhe. Kan fuudhee bu'e immoo ruuhul amiin Jibriil alayhi salaam ruuhul amiin jechuun ruuhii amanamaa ta'e jechuudha. Kana immoo yoo barbaaddan ruuhul amiiniin eenyu akka ta'e argachuudhaaf boqonnaa 16 lakkoofsa 1 irraa kaasee nama 3 takkanii dubbisuu dandeessa jechuudha suuratul Nahl keessatti. Kanaafuu ruuhul amiin kan jedhame nuti dirqama Jibriil jennee maqaa tokkoon nama waamuudhaaf osoo hin taane maqaan inni itti ruuhul amiin jedhame Jibriil alayhi salaamidha. Kanaafuu Quraana kana kan fuudhee dhufe ruuhul amiin Jibriil alayhi salaam. Kanaafuu alaa qalbika litakuuna minal munziriin qalbii keerratti akkaati warra dinniin turraa taatee sirratti buufame Quraanni kun karaa Jibriil jedhee dubbate. Tokko lammaffaa Quraanni kun Jibriil fidee buusuusaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala qaxxitaa Nabi Muhammadiin maal jedheen bakka ammoo obboleessi kenna Khaalid agarsiisetti boqonnaa lammaffaa lakkoofsa 97 irratti qul man kaana aduwwan li Jibriila fa innahu nazzalahu alaa qalbika jedheen jedhi yaa Nabi Muhammad namichaan Jibriiliif aduwwiidhaa ta'e Qur'aana kana fidee qalbii keerratti erga inni buuse booddee jedhe Jibriil alayhi salaam Qur'aana fidee qalbii Nabi Muhammad salawaatu rabbi wa salaamu alayhi irratti buusu Rabbiin dubbate jechuudha. Kan kanaan alaa Qur'aana Jibriiltu fidee sirra buuse soo jedhuuti ruuhii amanamaa fi kabajamaa fidee sirratti buuse soo jedhaadhaa jiruuti lakki jechuun sun mirga abbaatidha. Nuun waan Qur'aana irraa qabnu isaaniif kennina. Kanuma haala wal fakkaatuun mee gaaffii tokko inni isa gaafa barsiisaadha jedhamee waan dhufeef jechuudha. Gabreeliin gaafa gara Maariyaamiidhaa dhufe jecha mataasaa itti himemoo Waaqayyootu itti himeennaan jecha sana fudhateedhaa dhufe. Ishee dhufee gaafatee eenyotennaan ani ergamaa Waaqayyootii jedheen. Ergamaan Waaqayyoo kun ergaa dhufee innahootis annisaallish wandi lijimtu wal jaallesh jedhee kan itti dubbate egaan ulfoofta ilmas ni deessa kan inni jedheeni Luqaas Wangeel boqonnaa 1 lakkoofsa 26 akkasumallee Maatiyos Wangeel irra kan jiru jechuudha. Mee eessaa fideetu kan dubbate Waaqayyootitti mee hojjette ragaanaa kenniti nagarsiisin jedha gaafiin koo kana deebii koo wajjin naa deebisi galatooma. Okay, galatoome mubee gaaffiin gaafa dhalachuu isaan galle fakkaata waraanii fi siin galle fakkaata waraan. Gaaffiin jalqaba si gaafadhe nan kolfe dhugaa. Gaaffiin jalqaba si gaafadhe akkuma Quraana keessatti Quraanni kun jecha ergamaa kabajamaati jedhu Allahaan Quraana keessatti Quraanni kun jecha kooti jedheeraa jedheen si gaafadhe. Gaaffii koo sirriitti dhaggeeffadhu gaaffii nu batin deebisaniiti. Quraana keessatti Quraanni kun bakka Allah Quraanni kun jecha kooti. Aanatu buuse jedhe jira. Gaaffiin kun jalqabaa isa kana. Isa kanatti yaadeetiin haa deebisitu gaaffii gaachotta sin fiigin. Dura gaaffii deebisiiti ragaa baase ergisiisaa deemu. Lammaffaa gaaffiin si gaafadhe. Ana Jibriiltuu ergaa kana Rabbirraa fuudhee gara keetti fide jedhe Quraana keetti bakka itti dubbate qabaa jennaan akka kitaaba biraa miti seenaa naasa'uu sanarraa hin haasa'u kanarraa hin haasa'u jette. Quraana keessatti waa'een Ibraahim jira fakkeenyaaf maqaan abbaa Ibraahim jira. Maqaan abbaa Maariyaam jira. Seenaan nama tokko tokko Quraana keessa jira. Maaliif kan Jibriil Quraana keessatti Jibriil maa dubbachuu dadhabere kan warra kaanii yoo ka'eera. So amma gaaffiin si gaafadhu jalqabaa ragaa baasiitiin natti agarsiise. Dura gaaffii deebisi gaaffii hubadhuuti. Irra deebi'ee si gaafadha ammas. Quraana keessatti bakkatti Allahaan Quraanni kun jecha kooti anatu buuse jedhe jira. Yoo jiraate ragaa Quraanaa natti agarsiise. Lammaffaa ammas irra deebi'ee si gaafadha. Jibriiltuu fidee jette. Jibriiltu Quraana kana fidee jette. Ruuhii amanamaarraa dhufee jette. Buufamni isaa ruuhii amanamaarraati jette. Suuraa 26 lakkoofsa 91 irraa kaasaa turte. Maal jedha 92 irratti Quraan akka dubbatutti dhugumatti inni buufama gooftaa aalama hundaarraati jedha. Arabii isaas baaftee yoo dubbiste afaan Arabiffaa isaarrasi Quraana jechuudha Arabiffasaa keessa hin jiru. Eessaa akka tifute Quraana afaan Oromootti hiittanii akkasii keessa gootanii isin gaafan. Ayyaata 92 irraa Quraana jecha jedhu as baasaati nutti agarsiisa Arabiffasaarraa. Jecha Quraana jedhu as baasaa nutti agarsiisa. Suuraa 26 lakkoofsa 192 irratti. 193 irratti immoo ruuhii amanamaa ta'ee
ruuhii amanamaa ta'e isaan bu'ee jedha. Jechi Jibriil jedhu afaan Arabiffaa isaa irratti barreeffamee jiru. As baasiitii ruuhii amanamaa jedhamaree Jibriil kan jedhu achirra jiru. Mee viidiyoo as baasiitii Arabiffaa isaa irraa argisiisiitii jecha Jibriil jedhu lakkoofsa 193 irraati Arabiffaa isaa irraati argisiisi. Ruuhiin Jibriilidha jettu taanaan Quraana suuraa 27ffaa keessatti ruuhiin maal akka ta'e yeroo Muhammad gaafatame deebii Muhammad kenne ragaa baafnee agarsiisuu dandeenya jechuudha. Ruuhii fuutee Jibriil gochaa waan jirtuuf. Gaaffiin si gaafadhu kana lamaan ragaadhaan naaf deebisi. Itti fufu. Hayya duraan dursatti gaaffiin gaafatamte deebisuu miti afaaniin kaasuuyyuu sitti ulfaate ani garuu si deebisee gaaffii biraallee dabalee si gaafadha jechuudha. Duraan dursatti Quraana jechuun walumaa guutuutti macaafa kana qofa miti. Quraanni keeyyanni tokko illee nuuf Quraana. Nu muslimootaaf keeyyanni tokko nuuf Quraana. Quraanni immoo keeyyanni tokko kun ayata Rabbii jedhama. Fakkeenyaaf Rabbiin Quraana keessatti boqonnaa 2:41 keessatti walaa tashtaruu bi'aayaati thamanan qaliilaa jedha. Keeyyatoota kiyya jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Aayaati jechuun tokko qofa osoo hin taane keeyyatoota kiyya gatii xiqqoodhaan hin gurguriinaayyuu jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Quraanni kun immoo dirqama Quraana kanaan Rabbi biraa bu'ee jedhee Rabbi akka dubbatu barbaadde yoo taate kun akkaati jettutti miti qadeemu. Garuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Quraanni kun jecha isaa ta'uudhaan maal jedhe Nabi Muhammad salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti maal jedhe وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع جرني جركن أما دفني كلام الله أما جتش الله كنا دبي الله كنا تقاريتي كاباتو برتي كا أيوجد ربي سبحانه وتعالى بوديو درنا قاتي سانجي ساقرا جرب بربايتي كلام الله جتشون جتش الله قرآن جتشون ربي سبحانه وتعالى قرآن كنا kan saa ta'uudhaan ayata kiyyan gurguratina gatii xiqqoodhaan jedhee dubbatee jechuudha. Gatii xiqqoodhaan gurguratina jechuun waan xiqqoodhaan hin jijjiirina. Ilillii kanaan hin jijjiirina. Waan namaa kennama damoozaa waa galaan hin jijjiirina. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nutti hime jechuudha. Itti aansee gaaffii wal fakkaataan gaafadhaan mee wangeelonni barreeffaman kun Maatiyosnatu si barreesse jedheera yookiin Waaqayyoorraan si barreesse jedheera. Luuqaas akkas jedheera. Yohaannis akkas jedheera. Maarqos akkas jedheera. Macaafumti baatamee deemaadhaa jiru eessaa dhufe? Mee bakka hundee isaa tokko wangeela kana Maatiyos Waaqarraan si barreesse kan jedhu mititi Waaqarraa barreessuu dhiisi. Anumatu barreesse kan jedhu ragaa naa kenna. Namnumti anatu barreesse kan jedhu. Kan Allaa dhiisi. Kan Waaqayyoo dhiisi. Mee Maatiyosumti wangeela kana natu barreesse kan jedhu tokko fidi. Yohaannis natu barreesse kan jedhu mee fidi. Nama siin jedhe Waaqan jedhe kan Rabbi biraa dhufe hin jenne. Namni illee anatu macaafa kana barreesse kan jedhu jiraate. Namni kabarree anatu barreesse jedhu ragaadhaa fidi. Akkuma gaaffii silas gaafadhe gaaffii silas hin deebisne deebisi. Gaaffii silaa maalinni gaafa Gabri'eeliin gara shitti dhufu jecha saamoo jecha Waaqayyo biraa fideedha dhufe jedhee si himeera. Deebisi kenne gaaffii gaafatu jira. Deebii naa kenniti gaaffii keetti fufi. Yoo si galeessi hin galleesse. Okay. Ammas nama koofurtu dhaggeeffachaa jira. Gaaffiin si gaafadhe si hin galle. Gaaffiin jalqaba si gaafadhe ammas deebiin argan. Hunduma si dhaggeeffachaa jira. Faraan gaaffii an si gaafadhe baay'ee salphaadha. Gaaffiin si gaafadhe sirriitti dhaggeeffadhu. Akkuma Quraana keessatti suuraa 81 lakkoofsa 19 irratti suuraa 69 lakkoofsa 40 irratti dhugumatti Quraanni kun jecha ergamaa kabajamaati jedhu Quraana keessatti bakkatti Allahaan Quraanni kun jecha kooti jedhee ragaa baasinatti agarsiisi. Anatu buuse jecha kooti kan jedhu baasinatti agarsiisi. Kanatti kaasaa turte suuraa 9 lakkoofsa 6 amma isaan dubbii Rabbii dhaga'anitti jedha. Amma isaan Quraana dhaga'anitti kan jedhu achirra jechi Quraana jedhu achirra hin jiru. Suuraa 26 lakkoofsa 192 si gaafadhe. Achirratti jecha Quraana jedha Rabbi isaa keessa jira si gaafadhe baastee dubbisaan jirtu. Ruuhii amanamaa irraa bu'ee jedha. Ruuhii amanamaa jedhamu Jibriil kan jedhu Rabbi isaa irratti barreeffamee jira baaftee nutti agarsiisaa hin jirtu. Quraana irraati ragaa as baasiiti otoo gaaffii na gaafatachaa hin dhufin Quraana irraati yeroo nama deebi'ee si gaafadha. Hundi keessan dhaggeeffadhaa yookiin nama biraatti dabarsi. Faraan yookiin nama biraaf dabarsi awwaliif dabarsi. Isuma dhuguma. Gaaffii kana yeroo dhumaaf si gaafadha. Kana booda isin gaadhura deebi'e. Akkuma Quraanni kun jecha ergamaa kabajamaati jedhu otoo natti gaaffii gaafatachi natti hin darbin. Akkuma Quraanni kun jecha ergamaa kabajamaati jedhu Quraana keessatti bakkatti Allahaan Quraanni kun jecha kooti. Anatu buuse jedhe as nu baase ragaa. Quraanni kun jecha kooti anatu buuse bakkatti Allahaan jedhe as baase nutti agarsiise Quraana keessa ragaa. Kanuma gaaffiin koo. Gaaffii lammaffaa waa Jibriil si gaafannaani
waa Jibriilii fi Jibriil akka hin dubbanne Jibriil akka Muhammaditti hin dubbanne yookiis Rabbi irraa fuudhee gara keetti fidee Muhammaditti hin dubbanne ragaatti hin baane ifa nuu bahee jira jechuudha. Jibriiltuun dubbatee sin turratti dubbate waan ta'eef kan hubannee jirra. Quraana keessaati amma as naa baasi ragaa bakka itti Allahani quraanni kun jecha kooti ana Allahtu buusi jedhee as baasi nutti agarsiisi. Inni Rabbi irraa buufame inni jecha Rabbiitii kan jedhu nutti agarsiisi ana Allah buusi kan jedhu as fidi jecha kooti. Quraanni kun jecha kooti ana Allah buufate kan jedhu as nu baasi quraana irraa. Tasfiira hadiisa dhiisiti quraana ayyaa quraanaas baasi nutti agarsiisi. Qofa guddisimu bee akka mul'atuuf. Ayyee sagaleen kun jira natti fakkaata. Duraan dursatti akkaataa amma dubbattu kanatti Rabbii miti anuun dubbadhu. Akkaataa ammaa sobteetti Rabbii miti anuun dubbadhu tole. Kala gaaffii kee lammaffaatti itti sifufa. Gaaffiin lammaffaa maalinni ruuhil amiin kan jedhu Jibriil ta'uu isaa ragaa naa kenni jedhe. Ajaa'iba. Hayya. Ruuhul Amiin jechuun maqaa Jibriil alayhi salaam ta'uudhaaf Ruuhul Amiin Jibriil wa huwa laqabu fil Qur'aan. Ruuhul Amiin kan jedhamu maqaa Jibriilidha kan laqabame kan kennameefidha. Maqaa ittiin inni waamamudha. Argitanii? Koppii godhatte isin agarsiisa. Ruuhul Amiin jechuun Jibriil alayhi salaam maqaa ittiin laqabamedha. Tole galatoome. Kana si deebise. Lamaffaani Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aanni kan kootidha natti buuse kan jedhu ragaa naa fidii jedhe. Qur'aana jechuun maalime? Qur'aana jechuun maal akka ta'e natti himu hiika Qur'aana natti himu. Qur'aana jechuun maal akka ta'e natti himu san booddee nan kennaaf hiika Qur'aana akka naa kennu gaafadhaani. Kanaafuu gaaffiin si gaafadhe sadii hin deebisne amma deebis kan koosii deebisan jira amma tokkollee hin deebisne jechuudha. Qur'aana jechuun maal jechuudha? Qur'aanatti Rabbiin buusinaan jechuun Qur'aana jechuun maali? Hiika sanatti miti san booddee sii kennaa jechuudha. Waliigallee kanaafuu gaaffiin sadii si gaafadhe naa deebisi. Gaaffiin sadanuu maalinni tokkoffaan Jibriil alayhi salaam kun itti wayiti. Jibriil alayhi salaam yookiin immoo Gabrieliin gara Maariyaamitti yeroo dhufeedha jedhu maalitti mee ergaatti mee sana Waaqayyo biraa dhufe moo eessaa dhufeetti mee? Lammaffaa macaafni ati amma wangeela jettee fudhattu kun mee Waaqayyo mititi Maatiyos illee natu barreesse jedheera. Maatiyos illee jecha kooti jedheera. Jecha kan namaatiin jedha kan Waaqayyo sun taane namoonni barreesse jette namantan kun Maatiyos macaafni kun kan kooti jechi kun kan kooti jedhee isinitti meera. Luqaasis Maarqoosis warreen kun Yohaannisis jedhaniiru jedhee si gaafadhe tokko hin deebisne amma ammaatti. Kanaafuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala innahu Qur'aanni kuni kan maal jedhe jecha ergamaa kabajamaati gaafa jedhu qawlii jechuun haasaa jechuudha namootaaf akka ifa ta'utti. Haasaan kuni haasaa eenyuti? Jecha kabajamaati. Maaliif jennaani warri Qureeshotaa maal jedhan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bar Nabi Muhammad majnuunadha inni falfalaadha inni akkasii jedhanii ni jennaan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala lakki inni falfalarraan finne falfalarraa waraaban jennaan lakki inni maraataa maraataadha miti lakki inni shaa'iradha inni walaleessaa jennaan lakki inni walaleessaa miti maal malee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala qaliilan maa tadhakkaru xiqqoo ishii sammuun keessan hin hojjetu jedhe akkuma kee kanaan jechuudha. Xiqqoon hin xiinxaltanii sammuun keessa hin hojjetu namni waa hin baranne namni waa tokko hin barreessine akkamitti waan isin barreessuu hin dandeenye barreessuudhaa danda'a. Lakki Quraanni kun akkas miti inni walaleessaa irraan finne inni falfalaa irraan finne innahu wanni itti dhufee bakki kun sirriitti akka namoonni hubatanii fi jecha Rabbii ta'uu agarsiisuudhaaf osoo hin taane haasaan dubbiin Nabi Muhammad fidee himaa jiru tokkoffaa seexaanarraa akka hin taane jarri seexaanarraa fidan akka jedhaniif kan akka kee kanaa jechuudha. Ammallee inni falfalarraa fide waan jedhaniif inni falfala ifa galaadha jedhanii waan warri akka kee kun atawaasau biidhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warri kijibdu kun walitti dhaamtii jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala walitti dhaamtuudha jedhe jal'ina isaanii walitti dhaamu waan ta'eef kan akka kee kun yeroo sanitti falfalarraa fide saahiradha seexaanarraa barreessa jennaani maal jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala lakki inni falfalarraa seexaanarraa fide osoo hin taane kan inni irraa fidu innahu laqawlu rasuulin kariim haasaa ergamaa kabajamaa irraati kan inni fidu jedhe laal. Bakka kanatti Qur'aanni kuni guutummaan guutuutti kan ergamaati jechuu osoo hin taane dubbiin inni fide kontekstuaalii waan jedhamu jira yoo barattee taate kontekstuaalii bakka kanaatti gaararraa kaasteedhaa yoo dubbiste kontekstuaaliin akkaataa gabiinsi bakki kun maalirratti dhufee dubbatame kan jedhu gaaraa kaastee yoo dubbattee dubbiste maal jedha jarri maraataadha maraaturraa fidee saahiradha jedhanii ennaan falfalaadha jennaan lakki Rabbiin subhaanahu wa ta'ala inni saahirarraa fide osoo hin taane kan inni fidu maalirraati jecha ergamaa kabajama haasaa isaati jedhe.
haasaa ergamaa kabajamaati jechuun ergamaan kabajamaa kun haasaa inni gaggeessu haasaadha jechuun bar dubbiin sun burqaasaa kan saate jechuudha miti. Kun haasaa inni toon jedhe haasaa awwal yoon jedhe haasaa awwal haasee jechuudha malee dubbiin kun garuu kan saa miti. Laal sirriitti badhaa warri afaan Oromoo sirriitti beektan nama barate faana haasa'an nama seera dhuka dubbii beeku faana haasa'an seera luga afaan Oromoo nama beeku faana haasa'an haasaa ekelee tolan haasaa ekelee dhugaa gootaa jedhe garuu dubbiin sun kan saa miti haasaa fidee kan namatti haasa'u malee jechuudha. Kanaafuu ergamaa jennaan dubbiin dhumateera silumaayyuu ergamaa tun kan ergamee dhufedha kan erge jira jechuudha. Kan erge eessa akka ta'e immoo beekamaadha jechuudha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu haasaa jechuun haasaa namni tokko haasa'u haasaa jedhama. Dubbiin sun garuu dubbiin irraa dhufuu jira dubbii nama sanaa fuudhee haasa'u namni haasa'e jedhama. haasaa fidee jedhama. Dubbiin garuu burqaan isaatiin Rabbi subhaanahu wa ta'ala biraate jechuudha. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhe mee quraana natti buuse ka jedhu ragaa fidii jedhe miti obboleessi kiyya nan kennaaf boqonnaa 15 lakkoofsa 9 irratti maal jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نتو قرآن كان بوسه نمت الله إستك سجده نتو قرآن كان بوسه نمت الله إستك سجده كنافو غافي سدي غافة ديريرا غافي سدي نافاكنو الرقا قبسا الجنيا كان ديب سيفي نتأمنا جتشورا كموسي دبلافي إن شاء الله Tole. Yaalte tamma yaalte amma iyyuu gaaffii ingesi gaafadhan arganne otoo gaaffii kun deebisin immoo gaaffii na gaafachuuf rakkatin mata duree jiru rakkatamuu na waan ta'eef ilaa faraan amma yaalte isa dhuguma amma yaalteetta tarii mee nama biraaf dabarsi warra gasitira jiran keessaa nama tokko kenna si bira jiru dabarsi gaaffii nan si gaafadhiifuma jira qoraanni kun jecha ergamaa kabajamaati kan jedhu jira qoraanni kun jecha kooti kan jedhu qoraana keessa jira kanuma sirraa barbaade lallaba dhiisii sana dhiisii kana dhiisiiti ofumaan rakkatiniiti. Mata duree jiru fane jennoo kan jiru gaaffiin koo amma deebiin argatinitti taasuma gaaffii waajii gaafadhaatti rakkatin. Amma gaaffii ansi gaafadhu lamaan seeraan deebisa ragaa baasee agarsiisiiti. Dhaggeeffadhaa hin jiru taanaan jala muraati hin jiru jedhaa nutti hima rakkatinaati. Ilaa dhaggeeffadhaa namni 1000 jirtan dhaggeeffadhaa 1500 jirtan. Akkuma qoraana keessatti qoraanni kun jecha ergamaa kabajamaati jedhu. Qoraana keessatti Allahan qoraanni kun jecha kooti jedheera. As baasee nutti agarsiisi. Anatu buuse qoraanni kun jecha kooti bakka Allaan jedhu qoraana as baasee agarsiisa. Itti rakkatinaati. Qoraana suuraan meeqaffaa naa fidde? Suuraan beenaa fidde? Suuraan 21 naa fidde? Zikirii nuti buuse nuti tiksaa nuu fidde? Ayaa sanarra qoraana kan jedhu hin jiru. Achirratti nuti buuse jedha malee anatu buuse hin jiru jecha kooti hin jiru achirras. Kanan si gaafadhe qoraanni kun jecha kooti ana Allah buuse kan jedhu natti agarsiisi. Yoo hin jiru ta'e immoo ifa baasiitii hin jiru jedhe. Waa'ee Maatiyoos, waa'ee Maarkos, waa'ee Luqaas sanatti achi hin fiigin. Otoo quraana kee dubbista ta'eeti yeroo itti macaafa qulqulluu teessee attaa goote yookiin qulqulluu arrabsitu iyyuu hin qabdu. Sababni isaa akka itti sattamantu si ejjija quraanni keeyyoo. Otoo quraana dubbistee amma kana rakkattu jechuudha. Quraana dubbisuu dhabuutu amma kana rakkina keessa galchaa jira. Amma gaaffii si gaafadhu lamaan seeraan naa deebisi. Jibriiliin ruuxa amanamaan Jibriiliidha jetta yoo ta'e quraana keessatti aayaan madubnaa laachaa suuraa 26 lakkoofsa 192 naalaatti irratti Jibriil kan jedhu arabii isaa keessa jira nutti agarsiisuu danda'u qabda. Hin jiru. As baasii dubbisi. Aayaa isaarra Jibriil kan jedhu afaan arabii isaa keessa jira. As baasii dubbisi ijoollee fi aayaata dubbisaa turte lakkoofsa 191 dubbisaa turte irratti mee as baasiiti jecha qoraana jedhu nutti agarsiisa aayaa sanarra arabii isaa keessa jira hin jiru. As baasii nutti agarsiisuu dandeessu maal dhossi taasisin baastu inni tamma dubbisaa turte qoraana. As baasiiti gaaffii ansi gaafadhe gaaffii amma gaaffii koo deebistutti yookiin nama biraatti dabarsi. Amma gaaffii koo deebistu gaaffii na gaafatu tokko hin qabdu. Kanaaf salphina ta'uu isaarra faraan nama biraa dabarsi. Isuma dhuguma amma humna keetii yaalte isa dhugumaa sitti himaa jira. Akka hin jirre hubachaa waan jirruufi amma na yeroo dhumaaf si gaafadhe erga maradhataan si dhaggeeffadhe. Yoo deebiin kun hin jiru ta'e dhiisa deemaa. Qoraana irraatii akkuma qoraanni kun jecha ergamaa kabajamaati jedhu akkuma qoraanni kun falfala nama biroo irraa waraabame jedhee Allah ragaa ba'aa jiru qoraanni jecha Allah erga jettani. Warra Quraayishii dubbateetti faraan jecha namoonni akkasitti jedhanii Rabbi Muhammaditti dubbateetti Allah namootarraa dhagee namootarraa fuudheetu Muhammaditti odeesse Muhammad immoo deebisee namootatti himaa jira jechuudha. Loojiitti deemtu yoo deemne. Kanaaf amma gaaffii ansi gaafadhu. Qoraana kana ana Allah buufate kan jedhu as baasii natti agarsiisa. Salphama si gaafadha gabaabsi bakka siin gabaabsi. Qoraanni kun jecha kooti ana Allah buuse kan jedhu qoraana natti agarsiisa. Qoraanni kun jecha kooti ana Allah buufate kan jedhu nutti agarsiisi. Jecha kooti ana Allah buuse kan jedhu nutti agarsiisa. Kanuma si gaafadhe dhaabadha. Amma gaaffiin koo naan deebiinitti immoo gaaffii si gaafadhaa hin yaadin. Gaaffii koo irra deebisi gaaffii koo dhumanne mammaattate. Nama biraa dabarsi faraan
Yookiin awwalii dabarsi yookiin nama keessatti nama tokko dabarsa dhuguma. Sa'aatiin fitiin kaadhiifama sa'aatiin fitiin yeroo meeqa irra gaafatte gaaffii tokko. Deebiitu arginu yoo deebiin hin jiru naan jedhu. Daqiiqaan tokko sigaa rakkoon jiru irraan deddeebii sa'aatii meeqa tole sa'aatiin gubiin namoota baay'ee tas jala taa'ee si dhaggeeffataara yaa sadarkaa malee ol dhufte waan taateef faayidaadhaan qabu. Amma namni mooraalii wayitiin maal nama gaafata namni daqiiqaa meeqa deebii deebisuu fi mooraalii maaliitiin fakkeenyaaf seera mussee shanan nama du'eetti hirkisaniitu nama du'eetu barreesse jedhani waa'ee mussee nama du'ee kan haasa'aa jiru waa'ee nama du'ee musseetu barreesse gaafa jedhani musseen kun waa'ee mussee haasaa musseen akkas godhe mooraalii kamiin gaafatta kan nama du'eetti hirkistee matsaafotuun hin tsaafini du'eessatu tsaafe naan jettan qabboolla keessa taa'eeti eessaan Yohaannisin Maatiyos eenyu barreesse hamma manaan deebisne Luuqaasin eenyu barreesse natu barreesse jedhe fidi waa takka hin jiru jecha waaqayyo jedhani sana maatuun si gaafadhe maraattayyuu hin jiru mooraalii kamiin quraana gaafatta nuun si deebisaa jirra bar mooraalii namni koo yoo waan tokko qabaatedha haasawa isinii galee namni yoo baala wayittiin hudduu xaragatu qabaate sooftii namaadhaan nama gaafata baala iyyuu qabu wayit cufi maayikii kee taraakoo keessa seene baay'ee keessa cufatiin cufadhu maayikii kee gidduun seenin kanaafuuti Quraanni kee qabatama al tokko obsi deebiinsi deebisaara naa obsi al tokko naa obsi oduu kanaafuuti gaaffii agarsi deebinaa al tokko deebiinsi deebisaa jira atu sa'aatii 24 tokkorra deebite gaafaa soften dubbannan jecha minyaa sitti maa jira mammaratee cufadhu ishi nan baasa cufadhu al tokko cufadhu kanaafuti ishi cufadhu si garsiisa please cufadhu al tokko nan dubbadha daqiiqaa koo keessan seenin manni mana kabajamaa na fakkaata seeraan qabaanne as nama keessa taa'uun kee faayidaan qabu sadarkaa kee nama dhibsu 20-30 taa'ettee mana banachuu dandeessa kun beekamaadha so maalinidha namni silaa mooraalii wayiidhaa yoo qabaate please injeeqiin ishi mubaarak mana nuu kennisiisi kataraa kiyya dubbadha innis dubbateeraan isnan dubbadha injeeqiin hangidduu si seeneen dubbanne naati dubbattu injeeqiin gidduu yoo daban qabaanne gadi buuteetu warra kaan ibsina rakkoon tokko hin jiru ragaa teettus agarsiisaa jechuudha kanaafuu cal jedhe saniifu inni jalqabaadha namni gaaffii gaafatame tokko deebisuun itti qaana'uun qaanfii guddaadha macaafa jireenya barbaraa keessaa argadhe jedhu kanaafuti quraana rabbiin subhaanahu wa ta'ala nutu buuse anatullee eega ka jedhe sitti garsiisa jechuudha achumaanis rabbiin subhaanahu wa ta'ala hadiisa keessatti maal akka dubbate anaas garsiisa amma isa 15 irra jiru baay'ee si agarsiisu jechuudha sila sitti meera yoo ati sammuun qabaanne nageenya maalan sii godhaka maa gochuun danda'u situ nan hubanne situ naga waan ta'eef si faana gawaan hin dhageenye maa gochuun danda'u sitti maan oleeroo meeqa ammallee si garsiisaa jechuudha naaf obsiti okay mul'ata na fakkaata maal jedha dhugumatti nuti zikrii numatu buusee numatu isa tiksoodhaa jedhe numatu isa buuse numatu tiksoodha afaan amaariffaatiin እኛ ቁርአንን እኛ አወረድነው እኛው ለርሱ ጠባቂዎች ነን ወሊገለ አከስመ እንግሊፈረትለ እንግሊፋውን ቤክተ ታጥቆሽን ቤክተ ያዳጋ ወነቴን ቤኩ ወላልተሞ indeed it is we who sent down the message i.e. the Quran and indeed we will be its guardian kanafuti Qur'ana kana numatu buse numatulle isa eegaa jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala kanaafu Qur'aan akka inni buusee fi akka inni ofiisaatti eegu Qur'aanni dubbatee jira jechuudha kanaafu mee ati immoo ragaa waan si gaafadhe keessa fide kan biraati hadiisa ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam si fida hadiisa ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam si fida jechuudha aya maal jedhe hadiisni kun sahih muslim keessa jira jechuudha 2865 yookiin 2865 keessa jira hin mul'ata otee yoo mul'atu ta'e immoo baanattee laallachuu dandeessa achiiti maal jedha wa anzaltu alayka sirratti buusee jira yaa nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam kitaaban macaafa yookiin kitaaba laa yaksiluhu almaa bishaan isa dhiquudhaa hin dandeenye sirratti buuseedhaan jira taqra'uhu naa'iman wa yaqdhaan raftees taate ciistees yookaan hirriba keessaallee kaatee yoo ta'u yeroo laaltus yeroo raftus ka qara'uu dandeessu ciistees ta'ee teessees taatee ka qara'uudhaa dandeessu quraana kana sirratti buusee hin jira waan kana kan bishaan dhiquudhaa hin dandeenye jedhe si galee
Kanaafuuti Qur'aanni kun Rabbi subhaanahu wa ta'ala gara Nabi Muhammaditti buuseedhaa jira jechuudha. Kadhumaa tokko sitti agarsiisetaniini gaaffii si gaafadhe deebistaa jechuudha. Yoo kana caalaa waan deebiin qabdu taate gaaffii nuun deebisu taate nama biraadhaaf carraa kenninaa jechuudha. Maal jedha Rabbi subhaanahu wa ta'ala maal jedha sitti? Tanziilul kitaabi min Allaahil aziizil hakiim. Maal jedhe? Buufamuun kitaabichaa Rabbii injifataa ogeessa ta'e irraayi. Buufamuun kitaabichaa Rabbii injifataa ogeessa ta'e irraati jedhe. Kanaafuuti Qur'aanni kun Rabbi subhaanahu wa ta'ala irraa buufamee jechuudha. Amma kanatti aansee gaaffii sadii si gaafadhe naa deebistaa kan koo siin deebine ta'e umaa gochuu hin danda'u sun akka keettedha. Dirqamaatti naa deebeera jechuudhaamti kan barbaannu. Amma garuu dubbii gabaabsuudhaaf koo si deebeestee si deebee yeroo sadii afurra deebee si deebise jechuudha. Si deebees deebee naan deebine hojjette mirga keessa sirra teesse akka naan deebine jettu hin jenne nan beeka. Kanaafuuti mee ati gaaffii sadan si gaafadhe tokkoffaa Gabriel gara Maariyaamitti yeroo dhufeedhaa jedhe jechi inni dubbate jecha Waaqayyoo ta'u ragaa naa kenni siin jedhe. Lammaffaa wangeela kana wangeelli Maatiyos natu si barreesse, Luuqaas natu si barreesse, Yohaannis natu barreesse akkasumallee Maarqos natu si barreesse ka jedhu ragaa tokko naa kenni siin jedhe. Jara kana ragaa naa kenni siin jedhe kana naa kenni si gale si galu baatee siin galle maa gochuudhaan danda'u jechuudha. Si gale kan Musee si gaafadheera akkamittiin namni du'e tokko macaafa isatu barreesse jedhama. Keeyyaa wanti seeronni shanani erga Museen du'e booddeedha kan barreeffamu. Waa'ee qabrii Museeti kanaa ta'u, waa'ee boolla Museedha kanaa ta'u. Museen boolla keessa taa'ee macaafa barreesse moo? Eenyu barreesse? Du'aa isaatu barreesse moo? Eessaa dhufee barreesse? Inni barreesse du'aarraa ka barreesse ekeraarraa barreesse moo Waaqayyoorraa barreesse? Du'aan macheessa ekeraarraa barreessa malee fayyaarraan barreessu waan ta'eef du'ee Museen barreesse hojjette ekeraarraa barreesse moo Waaqayyoorraa barreesse? Waaqayyoorraa barreesse hojjette ragaa yoo hin taane garuu ekeraarraa ta'uusaa hubannaa jechuudha. Kana sadan ragaa naa kenne galatoomi sin eega. Xurattee akkaataa yaalteetta ammas amma humna keetii faraan amma humna keetii yaalteetta isuma dhuguma amma humna keetii yaalteetta. Anjalqoo mala marsaa lammaffaa sitti mee awwaliif carraa laadhu nama si bira jiru yookiin warra gastiri jiraniif carraa laadha yaalanii moonna isaanii faraan. Gaaffii ansi gaafadhe anatu buuse qoraanni kun jecha kooti kan jedhu jira jedhee si gaafadhe. Hin jiru jedhi darbi faraan yeroo kin balleessini. Qoraanni kun jecha ergamaa kabajamaa akka ta'e qoraana keessa jira. Qoraanni kun kan kooti anatu buuse qoraanni kun nama waa beeku otoo gadi ta'e bareeda. Koi Khalid nu gidduun dubbatin. Khalid please hin jeeqe. Danda'an jiru gaaffii illee deebisaan jiru. Khalid gidduun seeni. Khalid gidduun seeni. Sa'aatii gubaaraa barru wanta kallee wajjin nan gaaffii kun deebiin argatin yoo deebisaan jiru hin baqataa jira waan ta'eef. Deebiin jiru jedha. Khalid gidduun seeni dhaggeeffachaa ture yeroo naasaa ture gidduun seeni. Nama biraa galcha. Haqiimii isaa malee ol galee waan ta'eef. Mana jeequmsa akka ta'e garuu mana waa rakkate jeequu hin dandeessu. Dandeettii isaa malee ol galee waan ta'eef nama dandeettii qabu galchaa. Oke, Mubarak namoota itti quraanarraa deebisuu abbootii amantaati yookiin ulamaadha jettee fidde beekutti itti fidde warra kana hunjeesse. Oke, nama gaaffii nu deebisu nu galchaa. Waaji gaaffii kun deebisa moo deebistu? Si gaafadhee xumuru gaaffii kun deebii laanne maal gaafata? Si deebisneerra si hin deebine taanaan atti dhiisi namni biraa gaafatu bakka si gaasi nammara si beeksisnaan ageeffadhu. Waaji barsiisaadha jedhanii si fidanii miti. Silaa ilaal barsiisaa koteelee si fidee miti. Silaa nuti si gaafachuu qaba ture. Waa'ee quraanaa beeka jedhe waan ta'eef dhaggeeffadhu. Haasaa jammarte kan nama biraa wajjiniin ati nama biraa dhugalchaa nama biraa dhugalchaa itta. Dhaggeeffadhu sitti nima. Ilaal. Otoo naan deebisuu waan gaafattu qabdu. Bakka si gaafadhuuti barsiisaa koteelee si fide gaafatamuun barbaadu ati barsiisaa miti ganaa barataa iyyuu hin taane. Carraa nama biraaf kenni. Carraa nama biraaf kenni gadeetiin deebisne. Carraa nama biraaf kenne. Kiristaanni biraa gashii nagadi bu'i bakka faayidaan qabdu. Manni kan keeti moo? Faayidaan qabdu. Situ faayidaan naan deebee jettee akka saree maraatu nama hundee lakka faawal ta'otee namni si ilaal maaltu jira beektaa waa sitti malaan kan nama hundee lakka faawalu saree maraatudha. Inni sareen fayyaa qabu nama tokkollee taatu ciniinee deema malee wannan jedhu. Kanaafuuti si deebiseeraan yoo si deebine maraatu ta'otee nama hundee ciniinuu barbaadde yoo ta'e faayidaa tokko qaba akka gootu yoo dandeesse quraanni si deebi'eera. Furatus Yesus deebinaa deebisisin jedhe deebii deebisa moo deebistu? Hin deebisa moo deebistu? Hin jiru deebiin kana. Hin deebisa. Ansi deebiseera furachuun mirga kee dhiisuun mirga keeti.
Ayyee manni kun seerri nuuf akka kabajamu Mubaarak yoo jiraatte nuun deebii tokko tokko agarsiisnee deebisneerra karas nan jeeqin bakka amma karas siin deebine miti gadi bu'i namni biraa seenu bakka rakkoon tokko hin jiru siin deebine miti siin deebine deebisuun dandeessu ilaal namni waan qabu namaa kenna Mubaarak kan tokko siin bakka geeffatu dhugaa kee jette waan qabdu nu kennu yaaltette garuu waan ati qabdu waan qabatamaa miti kanaaf geeffadhu kaa'ee waan jiru quraana keessa waan jiru sitti himneerra siif yoo si galuu baate yoo wallaalte nama biraa nama galuufitu jiraatti gadi bu'i ati gadi bu'itti namni biraa gaafatu malee dirqamaa asirratti beekamte argachuun qabdu bara sirra taate faayidaan qabu Mubaarak mana kenneera amma Mubaarak mana nu sirreessi dhiifama amma kana godha uummata keenya kabajamoo wal gaaffii goona afaan deebisu yookiin arabiin afaan deebisu bakka amma gaaffii goona al tokko dhiifamaa wajjin dhiifamaa wajjin ati garuu deebiin barbaade ayyee akkana goona qaama ani kaleessas dubbadheera gaasheen ergamee dhufetee ofiin dhufetee akka dhufetti dhufeera quraanni jecha kabajamaa ergamaatii ka jedhu ergamaa jechi jedhu ergamaan ergamaadha kan erga jira jechuudha akkuma ustaas Faraan ibsanitti akkasitti hubadhee akkasitti qara'ee akkasitti qabadhee jiraan aan akkasumaan itti uffadha obboleessoo ati kan naaf feeruu dhufte galatoomi affeerraa keetiif galatoomi achumatti waan fixattu fixadhu gara kootiin quraanni an itti amanaa jiru quraana rabbiiti kalimaa rabbiiti jedhee itti amanaa jira akkasumaan itti fufa dubbiin dhumatte deebiin ragaa wajjin deebi'e ana quufseera. Tole bobeeko sin jaalladhaa sin kabaja. Yoo dandeesse si gaafate deebisiin jedhiin Mubaarak yoo danda'e isa gaafatame haa deebisu yoo dandeenye nama biraaf carraa kenne isa gaafatame dhugaa deebisu. Miutii qabadhu taa'i. Ati gaaffii kana nan baradheettedha. Kaleessa nan beeka jette. Hadha immoo nan baradhee jette. Ragaan fidannee isa siin jedhe bobeeko ragaan fidannee isa siin jedhe jecha ergamaa kabajamaati kan jedhu dhageesseen kaane. Ragaan dhaggeeffadhu. Ragaan ustaazonni dubbatanii ol waan nan beeku hin jiru dhagahee waan hubadhe kaleessas nan beeka akkuma beekuttan argadhe walumaa galatti wal tuttuquun wal intinachuun hin barbaachisu abbaan barbaade waan barbaadetti amanee ajiraatu hundaa kan uume rabbi dhumatee irratti fakkaata gaaffii gaafanneerraa deebii nuu kennisiis jedhanii yoo dandeesse deebii deebisiif. Lakkii yoo jette mirga keetti sin giddisiisu dhumatee gara kooti. Galatoomi mubee jalqabarratti gaaffiin koo bakka san ayyee. Itti xumura dhiyaa dhagee mubee sorry itti xumura. Isin abbootii amantaati xiqqoo wal tuttuquun hin taatu nagumaan haasofnee nagumaan ragaadhaan haasofnee suuta jennee tasgabboofnee isinirraa waa barannanu abbootii amantaatu waa barsiisa. Namni waan irraa baratu immoo namni 4,500 nama 5,000 jechuun nama laafaa miti nama danuudha waan taajjabu qaba. Kanaaf gaaffii koo naaf deebisu yoo danda'ame gaafadhu ana dideera jedhani. Yoo sitti tole deebisi. Lakki yoo jette mirga keeti. Garuu waan kaleessaa irratti abbaan hubateera waan hubachuu qabu hubateera. Ragaan sinii fida. Ana ofii kooti dandahee akkasitti quraana keessa galee gatiin deebisuu hin dandeenyeef balleessuus gatiin hin barbaanneef kanaaf waame gara kootiin xumuradheera. Gara keessaniin immoo ustaazni waan si gaafatan qabu yoo sitti tole deebisiif yoo sitti hin tolle gamanumaan nagaatti waliin jennee yaadaan baana. Galatoomi mubee jalqaba irratti namni dura gaaffii gaafatame deebisuu danda'u qaba. Namni gaaffii gaafatame deebisuu hin danda'u taanaan otoo gaaffii hin deebisin gaaffii gaafachuu hin danda'amu. Gaaffii irratti gaaffii hin fudhatamu waan ta'eef jalqaba sana sirreeffachuu qabu yeroo taanuuf. Dhugaadhumatti gaaffii ani gaafadheef deebiin hin argamne. Boolla meeqa lixee yaalaa ture deebiin hin jiru jechuudha. So na xumursiise abdii gidduun seenii naasin dhaggeeffadhaani maal taatanii maa wajjin ani buu barbaade hin bu'a ani warri as jiran ustaazota kooti konkuluuzinii kennuu hin danda'u inni kan gaaffii gaafate si'i deebiin si deebi'eera erga ta'e
deebii kan deebi'uu danda'u yoo ta'e yaa deebisu kanaa achitti immoo quraana irratti konkluuzinii kennuu hin danda'u inni yookaan immoo yaada kennachuu hin danda'u gaaffii kan gaafates deebiin keessi deebi'eera gaaffii gaafachuu tasumallee deebis gaafatame deebisuudhaan ala quraana irratti yaada kamuu kennachuu hin danda'u gaaffiin kee gasii deebi'eera ta'e nagaan bula salaamu alaikum. Yaada keef galatoomi abdii gobas guddadhu yaada keef galatoomi deebiin hin deebine gaaffiin gaafadhee lamaanuufuu deebiin tokko quraana keessas hin jiru hin deebine hundumtu dhaggeeffachaa ture. Okay. Boriifuu yoo gaaffii deebistanii dura gaaffii deebisaa lafa kaana minaa deebiraa saniin jedhu gaaffii nama gaafadhaa darbaati. Kan biraan deebii qabdamoo qabdu konkluuzinii quraana irratti kennuu hin dandeessu sin jenneera macaafa kee irratti kennuu malee deebii qabdamoo qabdu waan si gaafanne. Waan si gaafanne deebii qabdamoo qabdu waa'ee quraana tokko haasa'uu mirgaan qabduu hin dandeessu illee hin gaafatte gaafataa malee maabiraarraa kennuu hin dandeessu ati. Ajaja sirraan fudhu. Saniifuu deebii gaafatamte hin deebistamoo hin deebisu macaafa qulqulluu kee irratti kennuu dandeessa ibsa kennuuf macaafa kee irratti. Dhaggeeffadhu kaa dhaggeeffadhu akkasiin jedhee dhaggeeffadhu meessuu ta'e. Injee kwan quraana irratti konkiliijii kennuu hin dandeessu kun ati kaafira waan taateef kaafirri quraana irratti konkiliijii hin kennu. Kanaafuu ati dhaggeeffadhu sitti hime dhaggeeffadhu kaa gaaffii si gaafadhe deebisuu dandeessa moo hin dandeessu? Hin dandeessaa? Ati dura gaaffii deebisteetta? Dandeessa ansii deebiseera quraana sitti himeera bakka sitti agarsiisa siif hin deebine miti mirga keessa siif deebine kanaafuu ati deebisa. Mube yaada wayna irraa fuudhamee mube jaalachuu dhaabnee Ustaz Tahir isinillee naaf obsa mube yeroo takka yaada wayi kennadha. Waajiin illee hadiisuu safaraan illee dhoowwee jiraasiyyuu yaada xiqqoo isiitii jechuudha. Wannan jechuu barbaade wanni inni gaafate quraanni ergamaa jecha ergamaati kan jedhu akkamitti hiiktanii jennaadhu safaraan baasee itti mul'isaa ture. Jibriil arruuxul amiin kan jedhu akkamitti fuutan jennaan maqaa Jibriili kuni quraana keessatti jedheeni ragaa itti mul'isee jira. Rabbiin ufitti hirkisee jira jennaan keeyyatoota kiyya ka Rabbiin jedhu ufitti fidee jira. Jecha Rabbiiti jedhaa jennaan jedheeni jira. Sirratti kan buuse jedhu fidi jennaan kunoo hadiis al-Qudsi keessaa kan Nabi Rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiis al-Qudsi jechuun quraanaan alatti quraan hadiis al-Qudsi ka jedhamu jira. Sahih Muslim keessa haasaa Rabbiiti subhanahu wa ta'ala hadiis al-Qudsi keessa ani kitaaba sirratti buuse kitaaba kana jedhee quraana ani sirratti buuse jedhee kan Nabi Muhammad Rabbiin subhanahu wa ta'ala dubbate itti fidee jira. Okay. Jecha ergamaati ka jedhu ammoo ergamaa jechuu ergamaan eega jecha isaa jedhame haasaa isaa eega jedhame ergamaan ufiin hin dhufu. Ka erge qaba ergamaan eenyu akka ta'e dubbatee ni jira. Tole kana hunda dubbanne tayyib. Amma isa kana erga dubbannee geessine Ustaz Farhaan gaafii sadi qofa gaafate gaafii sadiin sanniini yoo danda'a deebisu yoo hin dandeenye ammoo haa dhiisu rakkoon qabu. Fudhadhus dhiisus. Fudhadhu nuyyuu hagalu dhiisu. Nuyyuu hagalu dhiisu sirraa yoo haqebaluu dhiibnu. Deebisuudhaaf yaali waajib. Akkuma nuuni siif hin deebine jette si deebi'ee ati deebisime. Qaxalee awwal qaxaleedhaati. Ilaali gaaffii lamaan gaafadhe sadiis hin gaafadhe. Afuris gaaffii lamaan gaafadhe. Maal eebada malee gaaffii eebada wallaahi. Wayaata wal bira teessoo waliin gargaartanii kanarratti gargaartanii ani gaaffii ani gaafadheef amma deebii argadhutti gaaffii. Kiristaan akka deebii hin qabne asuma raawwadhaa. Namni kun nishanii kiristaanni deebii akka hin qabne. Walumaa galatti dhaggeeffadhaa jara keenya. Walumaa galatti dhaggeeffannee. Oke, Tahir dubbatin ame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warra muslima keenyaas. Kanaaf dura gaaffii koo deebina dura ka'a. Gaaffii gaafadha. Erga naa deebistanii booda. Dhumateera kanas. Asirratti yaada takkatti qofaan qaba. Yoo eessaayyuu fuutanii deebitanii waajiini hin fudhuudha alatti fakkaata. Hin fudhu. Gaaffii kun an deebii. الله يبارك فيك ويتفاخر يعني هو يتفاخر بهذا دعه. نعم أنا فهمته يعني تكتي هذا تكتين كبا أبوليسي كنا نبني تقفى قرآن أمر منذرة يو قرآن بيكو كبا قرآن الرامر منوان تمر منكبو مالف جناني توكو نبني قرآن مالك كتبيكو كبا كتابني مالك كتبيكو كبا أبوليسي كنا غافي غافتي أستاذ فرحان دبي كوبسا كنّي فجرة نانتهو يوجده أنا مونت أنا سر راهو بديت ننجده وأنا أبوليسي كنا فرحان دبي سافي جرو إني دقي فتشو تنجرو غافة مسان دبي سوبرغا وان إنكم نف أكاسن اتفاقات إني برامو نمني توقفا وان غافة مسان تنتلي رغا دبي سيوندن دينه بقى تشوجرا
Kanaafi yoo rakkinni sammuu ka jiraatu taate ogeessa fayyaa birallee deemee wallaanamuun ni jira. Kanaafuu obboleessi keenya gaaffii gaawaa siin deebiseef yoo rakkinni sammuu kan jiraatu taate waajiin mana yaalaa dhaqee yaalamuu qaba. Kanaaf obboleessi keenya quraanni maal akka ta'e jecha rabbii ta'uu isaa ifaan ifatti mirkaneessee jira. Quraanni jecha rabbiiti har'as jecha rabbiiti boos jecha rabbiiti. Rabbi jecha dhikri jedhu dubbatee quraana jechuu mitii jechuun mormu jira. Kanaaf itti mormuuf ragaa takkaa harkaan qaba. Rabbi quraana kana dhikri jedhee isa waamee jira. Furqaan jedhee isa waamee jira. Isa moggaasee jira. Kitaaba jedhee isa moggaasee jira. Kakanaan olii wantummaan inni barbaadu tokko illee hin jiru. Garuu gaaffii obboleessi keenya gaafate Farhaan gaafate amma deebii yoo nuun kennine yoo deebii kanaaf gaaffii kanaaf deebii kan qabaanne taate nama biraa bakka buusee nu deebisu yookaan ammoo asirratti nu deebisuudha wanti nuti barbaannu kana. Gaaffii gaafate deebisu. Akka goonu nu musliimoonni waan qabnu kunootti inni ragaatti kennineerra miti ragaatti kennineerra. Yoo nan deebine jedhee mirga isaatii si deebira jennee dirqisiisuun qabnuti. Nuun kenninee fira quraanarra waan jiru baasnee agarsiisneerra. Fudhachuun isaas dhiisuun isaas mirga isaati. Naan deebine jedhee miti hin deebineef. Kanaafuu erga isaan deebine isa buusaati namni biraa gaaffii qabu haa dhufu yoo dandeemu kenna nu deebisee abo. Lakki keessan hin deebisoo jedhe mirga isaati. Akkamitti abbaa murtii ta'ee asirratti murtii fedhe kenna inni abbaa murtii ta'uu danda'a ta'uu hin danda'u. Namni tokko gidduu jiraate achirratti haasa'uu qaba malee obboleessi kenna ofii fedhe haasa'uu hin danda'u. Murtii abbaa murtiiti miti. Inni abbaa murtii isa godhate. Gaaffii gaafatame deebisuu qaba ammas. Ustaaz Farhaan si deebisi ati nu deebisi. Si dhaggeeffachuu jirra. Quraanni jecha rabbiiti kan jedhu isin malee rabbi quraanni jecha kootiin jenne. Ustaaz Taayir dhiifa maal tokko naa kennaa amma nu deebisa. Ustaaz Taayir qoya Ustaaz Taayir wajji mee gaaffii naa deebisi jettee waan tokko haa ta'u siif illee deebine haa ta'u malee waan tokko baasitti agarsiisee namoonni agarsiisne. Deebii gaaffii masi gaafadhe deebii deebistuu. Haa ta'u ati deebii dhabi garuu waa baasitti agarsiisee namoonni agarsiisne siin jedhe. Waan si gaafadhe ijoollee hin qabatu. Haa ta'u garuu waa baasitti agarsiisee namoonni agarsiisne. Waanuma tokko waan si gaafadhe ijoollee hin qabatu. Waliin qabatiin garuu waa baasitti agarsiisee namoonni agarsiisne siin jedhe. Manaan deebisitti maalan godha noon argina waan sana deebisa. Kanaafuu garuu waa baasitti agarsiisee miti waan wayi. Maalan godha gaaffii qof deebiin arganne. Bakka kanaafuuti ani waa baasitti agarsiisee miti akkuma kanaatti mee waa baasitti kee kiyaan agarsiisin deebina rakkoo qabu. Siin deebine ati wooma baasii nutti agarsiisi macaafa kee keessaa ta'e. Waajjin macaafa bira kennan hin du'aa bara. Antu nu beekaa baasii macaafa kee nu agarsiisi rakkoo maal qaba kunoo maal silkii maal nu agarsiisa macaafa nu agarsiise. Akkuma ani waan hin taane jette miti isti waanuma hin taane sana baasii natti agarsiisatti. Waanuma hin taane sana gaaffii si gaafadhe yumeerra deebii dubbadhume dubbii gabaabaa dhiisi gaaffii ma si gaafadhe sadannaa ibsiti bu'i bakka dhiisi deebii barbaadu gaaffii si gaafadhe sadannaa ibsi bu'i. Gaaffii koo deebisi. Gaaffii sadannaa gaafadhe qofa ibsi bu'i maaliif si gaafadhe mee? Agartee gaaffii si gaafadhe yuun beektu ati inkaan deebii miti gaaffii si gaafadhe hin beektu. Gaaffii ma si gaafadhe sadiinaa ibsi bu'ii siin jedhe. Jara keenya bakka yoo walii galuu hin danda'amne. Kanaas Galatoome ayyee Mubaarak. Galatoome Mubaarak. Akka hundatti waliin jedhee erga walii galuu maal goona walii galuutti walii galee itti rakkatina. Akkasii Mubaarak mana kee xumuri namoonni as jala jiran ni beeku arganiiru amma bakka deebisne namoonni maal akka agarsiisan arganiiru inni naa deebee hojjechuu baates uummanatti argeera nuti uummanni arguu malee dirqama nam tokko naa deebiira akka jedhu miti. Hin jedhu illee namni qabu malee saniifuu galatoomii ati mana kee xumursiin gaaffii biraa qabaatoo jiraate jechuu dandeessa gaaffii biraa nu haa gaafatan rakkoon hin jiru isa buusitti nama biraa galchi. Barsiisaan kiristaanaa isaan biratti jabaan kun akkanarraa deebii dhabee cinqamaadha. Kun barsiisaa isaaniiti. Barsiisaa isaan nama guddaa dhiyeessuu akka hin dandeenye namni kun isa ilaala. Namni kun Mubaarak xumuri Mubaarak xumuri mana kee. Nama biraa jara keenya kabajamtoota jaallatamtoota keenya gaaffii quraanni kabajamaan mucaan dogoggora olii gadi fudhatee deemaa jiru irra ilaalina. Quraanni kalaama rabbiiti warri islaamaa akkasitti tamanna. Quraanni kun immoo nan baradhe jedhee kan inni fudhatee dhufe islaamni tokko iyyuu namni fudhatu hin jiru namni islaamitti sun jiru boleessoo quraanni kalaama rabbiiti. Awwalee mana nu bani qottuuti. Akkasitti tamannee. Barsiisonni koo ragaa qabu yoo barbaadde kan biraayyuu sii dabalu barsiisonni koo ragaa qabu waa biraayyuu sii dabalu mube. Kan biraa fidi bakka namni biraa deebisu. Gaaffii barbaadanu jarri wal gaafatu. Dhageesse.
Mube si Jarri wal gaafatanii walii galuu hin dandeenye. Mube dhiifama guddaa naa godhi. Kabaja sii qaba. Nu keessummeessuuf keef galatoomii mana kee jeequmsa akka ta'u hin barbaadu. Ulfaadhu Mubaarak. Nama fooyyoo qabu fidi kunaabuu taap Ana godhee akka baratu. gootti mube akka obbootummaatti si hambifachuun barbaadu. Waamicha keetiif ulfaadhu. Konkiliijii kennuu yoo nu eeyyamte konkiliijii goonee buuna nutis jechuun quraana nu gaafata waan ta'eef quraana kana irratti konkiliijii yookiin hidhaa hiineeti buuna yoo nu eeyyamte taate jechuudha yookiin namni biraa jiraate hin gashita ammas garuu kana irratti mataa haayinu waa'ee quraana kana na eeyyamtaa mube nutu gaafatame waan ta'eef quraanni keenya irra gaafatame waan ta'eef Lakkii eeyyama maaliif gaafattanii bro? goonee baana. Eeyyama gaafachuun barbaachisu ustaas. Akkas innis fakkeenyaaf utuu waa'ee macaafaa dubbate akka inni konkiliijii godhu carraan kennitaaf ture garuu macaafarraa deebiin kennine waan ta'eef konkiliijii wanti godhu tokko hin jiru. Quraanarraa immoo konkiliijii yookiin mataa hina jechuudha. Quraanni kun inni gaaffii inni nu gaafate keessaatti himaa jedhee quraanni kun jecha erga kabajamaatii jedhe. Duraan dursatti ergamaadha jennaan ergamaan ergamtuudhuma. Eessumattuu ergamtuun ergamtuudha. Nama isa ergeetu jira jechuudha. Kanaafuu ergamaan ofiisaatii waa dubbachuudhaa hin danda'u. Fakkeenyaaf akkuma Yesuus Kiristoos an ofii kooti waa tokko gochuudhaa hin danda'u jedhe. Akkasuma dubbiin ani dubbadhu kan koosoon ta'an kan isa na ergeeti jedhe. Yesaxeenyin qaal saxichaallu akka jedhe. Jecha ati dubbiinaa kennite ani isaaniif kenneera jedhe Yesuus Kiristoos Yohaannis Wongeel boqonnaa 12:44 irratti kan inni dubbatu jecha naa kennite ani isaaniif kenneera waan jedhu ergamaa waan ta'eefidha ofiisaatii dubbachuu hin danda'u. እናንተ የምትሰሙት ቃል የኔ ሳይሆን የላከኝ ነው ጀደ ዱቢስ እንዳጋ ጅርተን ከን ኮሶን ታነ ከን ሰነ ኤርጌቲ ጀደ ኢየሱስ ክርስቶስ ከናፉ ኤርገማ ደጀነምናን ኤርገማን ኦፊሳቲ ዋዱበቹ እንደንደው ኤሳፊ ዱበታሬ ዋቀዮራቲ ፊዴ ዱበተ ማለ ጀቹ ከናፊ ጀቸ ኤርገማ ረቢቲ ጀናን ቤከማን ኤርገማን ይተርገ ዋቀይ ተርገ ዋንቴፍ ቁርአን ኩን ጀቸ ኤርገማቲ ጋጀ ኤርገማን ሱ ዶቲ ፊዲያ ሰው ቀባ ጀቹ ኦፍራ ዳሚቲ tokko lammaffaa bakka kanatti ergamaa jedhame wanti dhufe gaggabaabsee isinitti muufidha wanti inni ergamaa jedhame sitti dubbiin kun maaliif jecha Jibriil jedhamutti barbaadame yookaan immoo jecha Nabi Muhammad maaliif jedhame fakkeenyaaf tokko kan 69 irra jiru kan Nabi Muhammad jedhame kan immoo 81 irra jiru kan Jibriil jedhame inni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaadha kan Nabi Muhammad jedhame Nabi Muhammad lakki inni maraataa miti inni akkas gochaa miti inni falfalaadhaa miti kun jecha inni ofiisa Rabbi subhanahu wa ta'ala bira dubbatedha jechuudhaaf jecha ergamaati jedhame ergamaadhuma irraa kadhuf inni 81 irra jiru immoo kan Nabi Muhammad itti sallallahu alaihi wasallam kan hime Jibriil malee seexaana miti fakkeenyaaf Rabbiin Qur'aan keessatti boqonnaa 26 lakkoofsa 200 marraati kaasanii yoo dubbisaniiti jedhanii والشعراء يتبعهم الغاوون جل ربي سبحانه وتعالى جتكون جت السيري جت الشعراء وكلمة ولا ليسات جنان لك وري ولا ليس بل جلنا كيس ديماني جري في وادي يهيمون لقى كيس ديماول وري ولا ليس يوكي وري سير بتوني لقى كيس ديماولتي نبي محمد مو كان رنجرو عمل لك اسمه الشيطان وتتجرى ورد فشيطان اللي وردفني نبي محمد كان كيس هينجرو ورا كان كيسات ده قرآن يقول jecha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbiraa fuudhee dubbatu malee waa biraadhaa miti Rabbi subhanahu wa ta'ala dubbate jechuudha. Kanaaf Qur'aanni kun jecha Rabbi subhanahu wa ta'ala isa biraa buufamedha. Kanaaf Qur'aanni kun dhikrii jedhamee illee amma dhikrii jechuun Qur'aana Rabbi subhanahu wa ta'ala nurra buuse kana jechuudha. Kanaafidha maal jedha Rabbi subhanahu wa ta'ala nutu buusellee numatullee eega jedhee boqonnaa 15 lakkoofsa 9 irratti illee dubbate. Waan isin ajaa'iba akkasuma Rabbi subhanahu wa ta'ala boqonnaa 41ffaa keessatti lakkoofsa 41-42tti too dubbisne baasee isin agarsiisa ishee kana isin agarsiisetaniin Qur'aanni kun eessarraa akka buufame mee isin agarsiisu jecha eenyuu fi eenyurraa akka buufame jechuudha. Kan inni amma hin jiru jechaa oole jechuudha. Isin agarsiisa maal jedha innal ladhina kafaru bidhikri lammaa ja'ahum jedhe warri kun innal ladhina kafaru yeroo warri kafaran kan akka waajii fakkaatan kaafironni kaafira beektanii kaafira kiristaanonni jedhamu Qur'aana irra hin jiru kaafira mormitoonni jechuudha warri akkasii bidhikri yeroo Qur'aanni jaratti dhufeedha jedheedhaan innal ladhina kafaru bidhikri lammaa ja'ahum yeroo gara jaraatti dhufeedha jedhe jarri kun shedanii warra fudhataniidha miti ishin jedha akkan jenne duruyyuu hin beekna jarri mormitoota akka ta'an wa innahu bari Qur'aanni kun lakitaabun aziz kitaaba mu'ataateedha shannaafi yoona matsaaf ነው سنيقالي مؤتا كانتيدا لا يأتيه الباطل قرآن كان بودمو لا يأتيه الباطل وانتي إسا كجيب سيسو توكوين نفو غرفون دراتيس تي بودي إسا رانيس وانتي نفو توكوين جيرو إسا رانو فرنان تنزيل كان بوفا ميدا من حكيم حميد ربي سبحانه وتعالى حقان حكيمته ربي سبحانه وتعالى أوجيسته ربي كان الرا كان بوسا مي لال
akkasumallee faarfamaa kan ta'e irraati kan buufamedha jedha quraanni kun jechuudha. Ogeessa faarfamaa ta'e irraa buufamee jedha quraanni kun. Waliigalee kanaafuu quraanni Rabbi subhaanahu wa ta'ala aalamarraati akka buufame Rabbi subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti nutti dubbatee jira jechuudha. Kanaafuuti quraanni jecha Rabbi subhaanahu wa ta'ala biraadhaa buusame wanti kanaan ala ibsamu tokko hin jiru. Gaaffii nuti gaafanne kanaaf immoo tokko namni nu deebisu tokko yoo jiraate nuuf haa deebisu. Gaaffii sadii gaafadhe yoo jiraate kan kana alaa garuu namni gaaffii gaafachuu barbaade gaafachuu danda'a. Deebisaa fi karaa deemna. Dhaabbannee yeroo itti haasofnu hin qabnu nuti akkasumatti wanna jennee dhaabbanne malee inshallah deebisaa fi deemuu dandeenya. Abbaan fedhe gaaffii qabaannaan karaa deemna. Ustaaza walis jiranii anis nan jira rakkoon tokko hin jiru. Waan gabaabduu dabaluu barbaadeetanii wanni gabaabduu an dabaluu barbaade waan guddoodhaa miti. Namni tokko gaaffii gaafachuudhaa fi mooraalii qabaachuu qaba yaa jara keenya. Mooraalii qaba. Fakkeenyaaf amma ani rabbiin tokko yoo jedhe dhufee nama rabbiin tokko hin jenneen kiristaanaan mormuu danda'a. Ani sa'atti amanaa yoo sa'aa waaqa jedhe fakkeenyaaf warra hindoozimii ta'a. Sa'a keessa rabbiin buufate sa'atti sa'a waaqa jedhaa dhufee kiristaanaan mormuu hin danda'u. Maaliif jennaan mirga hin qabu mooraalii hin qabu waan ta'eef. Maaliif jennaan fakkeenyaaf amma ati sa'a tokko waaqa jedhaa Yesuusii warra waaqessu ammoo ati dhuftee nama inni yoo xiqqaate isa saniin ammoo mormuu hin dandeessu. Sa'a kiyyatu sirriidha nama kan keerre jechuun hin dandeessu. Yeroo ati mormitu yoo mooraalii qabaatte yoo xiqqoo si mooraalii hin jiraate kiristaanni mooraalii kamiin gaafata kan jedhu anaaf gaafi. Fakkeenyaaf macaafa Musee yoo fudhattanii jettanii macaafa Museedha seera keessa deebii boqonnaa 34 irratti Museen du'ee uummanni taaziyaa taa'ee fi nuun jedhe. Macaafa kana macaafa Museen du'e jedhu kana Museetu barreessee jedhan. Akkamitti barreesse? Hafuura qulqulluun siif gala. Okay. Namni mooraalii yoo qabaate bar yoo mooraalii qabaate bar si gaafata dhufe fakkeenyaaf. Tayyib macaafa kana wagguu dubbatan isaan hafuura qulqulluun barreeffamee jedhan. Hafuurri qulqulluun anatu barreessee jedhee jira. Yoo macaafni isaanii akkas jedhe bar dhufee namni tokko wanna jedha. Tayyib mee hafuurri qulqulluun anatu barreessee jedhe dubbatee jira. Hafuurri qulqulluun anatu barreesse jechuudha miti warri macaafa barreesse ana hafuura qulqulluun barreesse namni jedhe jira. Mooraalii yoo qabaatte ati gaafachuu dandeessa. Fakkeenyaaf amma quraana wagguu inni gaafatu maal jedha? Quraana keessatti mee rabbiin anatu buuse jedhee isa dubbatee jedha. Itti finna. Lakkii kanaa miti kan barbaadu maal barbaadu? Kan barbaadu quraana kana anatu buuse akkan jedhu kana dubbachuu qabaa jedha. Okay. Anatu buuse quraana kitaaba sirratti buusee jedha. Sirra buuse kan jedhu jira. Jira jenne itti finna. Anatu buuse kan jedhu jira. Jira jenneen. Ofitti hirkisee jira jecha kiyya jedhe keeyyata kiyya jedhee jira jenneen. Ayata kana hunda itti finne. Tayyib kana hunda wagguu dubbannu ati mormuudhaa fi mooraalii qabaachuu qabda. Kiristaanni mooraalii macaafa bar namni du'e Museen du'e jedhee kitaaba himu Museetu barreessee jedhee warra amanuu bar. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Macaafa Museen du'e jedhee bar gilsiidhaan awwaalame Museen du'ee jira Museen taaziyaa isaaf ta'an isaaf bu'anii jiran jedhee kitaaba sitti himu Museetu barreessee jedhan giddimaan. Abadan Musee barreessee jedhanii qabatan akkasumatti. Kiristaana akkanatti dubbatu kanatti eessatti mee macaafa keessa bakka kamati mooraalii kamiin gaafachuudhaaf macaafa keessa eessatti anatu waaqayyo rabbituyyuu anatu kitaaba kana isin buuse jedheesa anatu macaafa peenxedha filate jedhe anatuyyuu macaafa kana isin filate jedhe anatu macaafa 81 ortodoksiidhaan filate jedheeni waaqayyo itti dubbate ati bar yoo mooraalii qabaatti bane islaamummaa ragaa battaa bar akkuma duratti isiniin jedhe san namni loo waaqessu dhufee maaliif nama waaqessitamaan jechuu hin danda'u. Mooraalii qabatu malee. Fakkeenya muslimni nuti sillaasee yeroo morminu rabbii tokkicha jechuun quraana keessa waan jiruuf dhaqnee mormina. Mooraalii qabna. Jechi quraanni kuni rabbiin subhaanahu ta'ala anatu buuse jedhee waan nuti dubbatuuf jecha dhaqnee macaafa san mormina mee eessaa fidan jennee. Kanaafuu dura isin kiristaanonni wanni isin bartan mooraalii horadhaa. Mooraalii horattan malee dhuftanii gaafatina. Macaafa namni du'e jedhee sitti nama du'e santu barreessitanii kaamantan isin dhuftanii quraana irraa gaafachuun ceebiidha isin ceebessaa jechuudhaaf. Kaan ammoo kan wanna irratti dubbachuu barbaade waan guddaadhaallee miti. Quraana wal qabateetti quraana itti finneetiin turre. Rabbiin ofitti hirkisee ayata kiyya jedhan keeyyata kiyya jedhan. Jecha Allah illee kan jedhu itti fidanii turan. Ammas ammoo wa aaminu bima anzaltu waan an buusetti amanaa jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. آت براك يا يا عبادي الذين آمنوا يا قبروتك يا ورآمنتن إن أرضي واسعة دچينك يا بل أنا قف جبراجر ربين كتتا ست دبت كتابنا الدنيا كان كيس جرو كيس كتابنا كتتا
Zalaaqi sitti dubbatu quraana malee hin jiru bara. Macaafa kiristaanaa bira dhaqi. Waaqayyo akkana jedhee nama sitti hima malee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala qajeelee sitti hin dubbatu. Seena sitti hima. Waaqayyo akkana jedhe, Museen akkana jedhe, maali akkana jedhe, maali akkana jedhe. Hatta wangeela Maatoos keessa odayte wangeela Maatoos boqonnaa 9:9. Maatoos ana bira dhufee Yesuusii ani wal argee dubbadheen jedhu bakka takkatti. Garuu ammoo giddi man namtichi kun barataa Yesuus jedhaniin jirre. Haa ta'u garuu ammoo yoo dhaytee Maatoos hin dubbiste Maatoosiin keessa bakka takkattiyyuu ani Yesuusii wajjin taa'ee waan nyaadhe ani Yesuus akkana naan jedhe ani Yesuusii ija arge ka jedhu hin jiru. Garuu namtichuma akkasi barreesse kana lakki barataa Yesuus jedhanii. Laa duunee banna malee afuura qulqulluun sii gala malee barataa Yesuus jedhanii. Achuma duunee banna malee dhabamna malee kuni baratama Yesuus jedhanii. Inni ammoo ani Yesuusii wajjin guyyaa tokko wal arge hin jiru. Inumaa faallaa sanii Maatoos boqonnaa 9:9 Yesuus osoo karaa dabraa jiru nama Maatewos jedhamu wayii argee jira. Maatewos tu jedha. Maatewos tu maal jedha? Maatewos Yesuus osoo karaa dabraa jiru nama Maatewos jedhamu argee jira. Maatewos kan barreesse Maatewos hin beeku. Ajaa'iba. Namni akkanatti amanu kitaaba akkana jedhu kanatti amanu dhufee mooraalii kamiin islaamummaa quraana irraa haasa'uu danda'a. Anaaf gaafedhanni kun. Kanaafuu isin dura mooraalii hodhadhaati deebisaa. Anamu gurbaa kana wal qabatee ammoo mubaarakatiin beektu malee gurbaan barii abbaa amantii dhiisiitii durriyyaa amantii iyyuu miti kun. Dheengadduma Yohaannisii fi Maatewos hin addaan barsiifne beentee irratti dhaqeetiin achi boodaanii jara sossobeetumaan barsiisatti ta'e malee dheengadduma kana waggaa lamaan dura nutu teessiseetiin Maatewos isa kana Yohaannis isa kana jennee barsiisaatiin ture. Achuma itti ol ka'ee xiqqishu wanna jedhee itti jette bobaaseetumaan barsiisatti ta'e. Abbaa amantii maaliiti isa abbaa amantii nuun jettaasa. Waggaa lama dura rifeensa isaa osoo argite wallahi si sodaachisa maqaan bulguu bosona jedhe nuturraa cire itti busheessinee laal akka maal fakkaata kun maal jennee rifeensa kana irraa cirree xiqqoo sii nama fakkaate sii galte amma xiqqoo sii nama fakkaata. Nama akkanaa kaniin barsiisaa wangeela barsiisaa amantiidhaan jedhina amantii kiristaanaatti tun hirkisina akkanaa kana. Dabalataan wani na ajaa'ibsiisa ammoo namni yoo xiqqaate haa xiqqaatu haa guddatu bar deebii amantii ofirra deebisuuf yaaluu qaba. Garuu ammoo yaalle akka inni yaallee duruma beekan wanni kolfaa turreef illee sabasani. Wanni kolfaa turreef illee gurbaan kun yoo macaafa biratti dubbatan inuma gaggaba onneen keessuma baati. Akkasii mubaarak dhiifamnoo godhi waan duraa walitti haasa'uu beeknuuf akkanatti itti haasofnaa. Siraa dhufneeti mada keessumaa kan keetti suuta jennee haasa'uu qabna turre. Laakiin ammoo dirqama waan goonu hin qabnu. Sababni isaa duraa wal beekna waan ta'eef akkanatti haasofnaa. Mucaa obboleessa kan keetti sanillee Rabbi subhaanahu wa ta'ala sammuutti isaa deebisu. Osoo waan biraa dhiiseetii dubartii wajjin taa'ee sirba san osoo dhiisee gaarii. Dhaatuma kana dhaamaa fe. Isa kana dhaamaa fi dubartii wajjin sirba san osoo dhiisee gaarii. Waan biraa wanni amantiidhaa yeroo biraa qorachuu danda'a. Taani immoo Rabbi subhaanahu wa ta'ala beeka. Wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deebiin deebi'ee jira. Wanni amma kanarra dabalulleen hin jiru. Keeyyata lamicha ayata quraanaa lama qofa dubbisee eegas himee warra kiristaanaa kaas jala jirtan isintu deebisamee macaafa keessan irraa jechuudha eega bulees keessan deeme yookaan barsiisan keessan deeme. Waa'ee quraanaa Ustaaz Farhaanii fi Ustaaz Awwalis akka gaariitti deebisanii jiranii Rabbiin quraana isaa keessa suuraa Al-Baqaraa bismillah 2 aayaa 97 irratti maal jedha? قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. نمني سبب جبريل إسا قرآن رقوم ساوان إسا دراتي في كان قرآن درا كان فاجنا توراة إنجيل في زبور فا أكسو مؤمن توتاف كأجيل فما في كأجيل فما قمتشوته فئ ربيتين جبريل في ساعة فين وان كان فئ ربيتين een nurratti bu'e jennaan onnee kee irratti waan buuseef quraanni yeroo bu'e onnee ergamaa rabbiitti irratti bu'e. Quraanni bu'e kun akkamitti akka bu'e takka laalla yoo rabbuun laafise maal jedhe onnee kee irratti waan buuseef jibriiliif diina ta'e dallansuu isaatiin haaduu jedhe. Man kaana aduwwan lillaahi wa malaa'ikatihi wa rusulihi wa jibriila wa miikaala fa inna allaha aduwwun lilkaafiriin jedha. Namni rabbiif malaa'ikootaaf ergamtootaaf jibriiliif fi miikaa'eliif diina ta'e kaafira dhugumatti rabbiin kaafirtootaaf diina walaqad anzalna nutin dhugumatti ilaalle quraana jechuun maali akka gaarii ibsanii jiranii nutin dhugumatti keeyyattoota quraana jechuun keeyyattoota ifa ta'an gara keetti buufnee jirra
isaanitti kan kafaru finciltoota malee hin jiru jedhe duuba rabbiin. Jibriil alayhi salaam fedha ofiitiin yookaan immoo ofirraa kaaseetii miti quraana kan fide. Rabbitu isa erge. Ergaa rabbiiti kan geessu. Ergaa kana immoo eenyurra fide jennaaniin ergamaa rabbiiti irratti buuse jechuudha. Yeroo bu'us onni ergamaa rabbiiti irratti bu'e. Quraanni jechaan bu'e, qawliin bu'e, jechaan bu'e jechuudha. Okay? Kan eegaa kana jenne warra kiristaanaa mee waa isin gaafadhaa, wanti takkitiin isin gaafadhu maali? Kuni kan isin argaa jirtan macaafa qulqulluudha jettanii amantanii. Macaafni kun achirraa seera uumamarraa ka'ee deema. Okay? Seera uumamaatirraa ka'ee deema. Fakkeenyaaf tokkumarraa yoo kaasnee yoo dubbisne Waaqayyo jalqabatti wantiiwwan waaqaa fi lafa uume jedha. Eenyu nutti himaa jira Waaqayyo anatu uume maan jenne eenyu jedha kuno. Waaqayyo jalqabarraa kaasee bantiiwwan waaqaa fi lafa anatu uume jedhu asitti. Lafti bifa hin qabu oonas ture. Callabboo gad fagoo irra dukkanaa'u ture. Hafuurri Waaqayyoo bishaan irra in socho'a ture. Eenyu nutti himaa jira kana? Namni waan kan nutti himaa jiru eenyu? Waaqayyo ta'uu ragaan meetu takka. Okay. Kanaasuma dhiifnee dhageeffadha warra kiristaanaa yeroo baay'ee waa'ee quraanaa gaafattanii mee kan nuti hima hayyi Waaqayyo akkana dubbata kan eenyu jedhe fakkeenyaaf kun weedduu caalu. Maal jedha isheen dubraa? Jaalalli kee daadhii wayinii irra waan caaluuf jaalalli kee daadhii wayinii irra waan caaluuf afaan koo keessa na dhungadhu. Fooliin urgooftuu dibata kee namatti tola. Maqaan kee dhaamuunis kan urgooftuu dhangala'eeti. Kanaafuu dubroonni si jaallatu jedha. Kuni xalayaa jaalalaati malee jecha rabbiiti Waaqayyo akkanatti dubbata. Na fudhadhu sokkii dafnee hin fiigna. Gara diinqa keetti na geessi yaa mootii. Nuyi dubartoonni sitti hin gammadnaa. In ililchinas jaalala kees daadhii wayinii caala in jajannaa. Dubroonni hundinuu dhugumatti si jaallatu. Ani gurraatti yoo ta'e iyyuu miidhagduudha yaa intaloo Yerusaalem yaa warra akka qodoo qedar yaa warra akka golga Solomoonis ani gurraattii waanan ta'eef aduu waan na gurraachesseefis ija anatti hin baasinaa obboloonni koo anatti dheekkamanii iddoo dhaaba wayinii isaanii na eegsifatanii maalirraa baranna amma kana mee waa'ee quraana gaafachuudhaan duratti kana maalirraa baranna? Ani gurraattii waanan ta'eef aduu waan na gurraachiseef jedha. Maali kun jecha irra waaqa dubbataa jira kana? Maalirraa barattan amma kana maal nu barsiise kuni? Kana qofaa miti keeyyattoota kana wal fakkaatan hedduu isinii fiduu dandeenya. Maalirraa baranne kun? Yaa isa garaan koo jaallatu bushaayee kee eessa tikfatta? Bushaayee nu hin beekami? Waarettis eessa boqochiifta? Ani maaliifan karra bushaayee firoota koo bira asii fi achi joora jette. Dargaggeessichi jedha amma. Yaa ishee dubartoota hundumaa irra miidhagdu. Ati ofii keetii hin beektu yoo ta'e bushaayee faana dhayii adeemii. Ilmoolee kee godoo warra tiksoota bira dheechifadhu jedha. Maalirraa baranna kana jecha Waaqayyo kasin jecha Waaqayyo ta'intu ni amtan. Mee asumaanuu wanni guddaan uummanni kiristaanaa as tuqanii achi tuuxanii waa meeqa jettaniif kaayyoo keessa guddaan Yesuus Waaqa godhuuf. Mee Yesuus dhugumatti Waaqa mee keeyyattootuma Yesuus Waaqa gootan fida. Yoo waa'ee Yesuus hin gaafannu waaqummaa isaatirraa waan isin nu deebistan hin jiru. Yoo waa'ee Baabila irraa isin gaafannu wanni Baabila keessa jiru waan akkanaati. Mee keeyyattoota abbaa afur qofa dubbisa. Yesuus maal jedhee dubbate kana qofa nutti hima. Numarruu jannata barbaanna. Yesuus maal jedhee dubbata. Kuni kasin agarta wangeela Maarqos boqonnaa 12:28 irraa barsiistota seeraa keessaa tokko yeroo isaan waliin morkatan dhaga'ee Yesuus deebii gaarii akka deebiseef yommuu arge. Gara isatti dhiyaatee abboomiin inni hundumaa irra caalu isa kam jedhee gaaffii isa gaafateedha. Namatu Yesuus hin gaaffii gaafate. Yesuus deebisee inni hundumaa irra caalu dhagayyaa Israa'el. Gooftichi Waaqayyo keenya jedhe Yesuus jechaa jira. Gooftichi Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaa jechaa jira. Yesuus kan jechaa jiru gooftichi Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha. Yesuus hin sobu guutumaan guutuu amantan. Inni Yesuus hin sobne sun ammoo waan jedhe dhagayyaa Israa'el. Gooftichi Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe. Gooftichi kophaa isaa gooftaa ta'e isa maaliif hin gabbarreedha? Takka lammaffaa. Kuni akkasiin argaa jirta wangeela Yohaannis boqonnaa 17:3. Waaqayyo isa tokkichaa jedha macaafni. Sadi ka jedhu isaa fiddan. Sunis isa dhugaati. Yesuus Kiristoos isa ati ergites jedha. Yesuus qaama isa erge qaba. Ergamaadha. Beekuun isaanii jireenya bara baraati. Beekuun isaanii akkas jechuun hin beekne jechuudha. Okay? Itti fufee ani lafa irratti ulfina siif kenneera. Osoo Waaqa ta'eef maaliif qaama biraatiif ulfina kenna? Waaqni akkamitti qaama biraatiif ulfina kenna?
hojii akka ani hojjedhuuf hojii itti kenname hojjeta ati anaaf laattees raawwadheeraa jedha. Hojii waaqaa raawwatuu dhufe itti fufna. Maatewos 27 irratti gara sa'aatii 9ffatti Yesuus sagalee guddaadhaan eelii eelii laamaa sabaktanii jedhee waammate jedha. Kunis waaqayyo koo eenyu waammata? Yesuustu yaamataa jira. Yesuus inni waaqa nu jettanitti nu yaamaa jirtanii ganamaa galgala inni waaqayyo koo jedhee yaammata. Nama waaqayyo koo jedhutti maal jennee waaqa jenneetti dhufna? Maaltu yaadame? Maal yaaddaniiti yeroo nama waaqayyo koo jedhee waaqa ofii gabbaruu waaqa nu jettan? Haala wal fakkaataan kunoo Maatewos 20 irratti illee maal jedha? Yesuus immoo ana hin qabin ana amma iyyuu gara abbaatti ol hin baane gara obboloota koo dhaqi jedha. Yesuus waaqa ta'e obboloota qabaa? Waaqayyo obboloota qabaa takkaa dhageettanii? Gara obboloota koo dhaqi ani gara abbaa kootii fi abbaa keessaniitti gara waaqayyo anatu dabalee kana macaafa keessanii gara waaqayyo kootii fi waaqayyo keessanitti ol nan ba'a jedhi isaanitti anaaf himi jedhe. Mee maalumaan Yesuus waaqa koo tarreessin? Eessaa dhufee Yesuus waaqa ta'uu danda'e? Jedhee ishee abboomee jedha. Itti fufna ammas kunis kan isin argaa jirtan Isaayaas raajicha irratti macaafni maal jedha? Yesuus reefuu waaqayyo kophaasaa waaqa nuun jedhe. Bakka takkatti illee bakki inni itti waaqa himate hin jiru. Amma ammoo waaqayyo kakuu moofaa keessatti waa'ee ofii maal jedha? Kun Isaayaas raajicha boqonnaa 45 lakkoofsa 5 irratti waaqayyo ana duwwaadha jedha. Waaqayyo ana duwwaadha jechaa jira. Eessaa dhufanii hafuura qulqulluu fi Yesuus irratti dabalamarree? Ana malees waaqayyo kan biraan jiru jedha. Eessaa dhufee Yesuus waaqa ta'e? Yoo ati ana beekuu dhabaatte iyyuu ani immoo siidhachiisee si jabeessa. Kanaanis ba'aa biiftuuti jedha laali. Ba'aa biiftuuti hamma lixa biiftuutti ani kophaa koo jedha kophaa koo waaqayyo akkan ta'e eessaa dhufanii hafuura qulqulluu fi Yesuus irratti dabalamarree? Eessaa fuutaniiti? Ani kophaa koo waaqayyo akkan ta'e ana malees waaqayyo kan biraa akka hin jirres ni beekuu jedha. Itti fufna ammas kunis kan isin argaa jirtan Isaayaas raajicha boqonnaa 44 irratti waaqayyo mootiin Israa'el inni Israa'eliin furu waaqayyo gooftaan maccaa ani isa jalqabaati isa dhumaatis ana malee waaqayyo kan biraan jiru jedha. Ana malee eessaa dhufanii hafuura qulqulluu fi Yesuus waaqummaa keessa seenarree? Kan akka kootii eenyu jedha? Eenyu kan akka waaqayyo hayyee? Mee achi as ba'es of haa beeksuu jedha. Dubbatees amansiisa isaa anatti haa mul'isu jedha. Ergan namoota warra duriitii jalqabee uumee jalqabee wanta ta'e wanta dhufuuf jirus duraan dursee haa himuu jedha. Kunis kan isin argaa jirtan seera ba'uudha. Seera ba'uu keessatti illee waaqayyo Museedhaan waan jedhe waaqayyo dubbii kanatti fufee jiru hundumaa hin dubbateedha. Inni ani waaqayyo gooftaa kee isa mana gabrummaa biyya Gibxii keessaa si baasedha. Waaqayyoolii kan biraa tokko illee ana bukkeetti hin qabatini jedha. Hin qabatin. Bifa qirixame fakkeenya wanta ol waaqa irra jirus gad lafa irra jirus yookiis bishaan keessa lafa jala jirus hin tolfatin. Ani bifa fakkeenya kanaaf hin sagadin isaafis hin hojjetini. Ani waaqayyo gooftaan kee waaqayyo hinaafaadha jedha. Waaqayyo hinaafaa ta'uu nutti himaa jira. Eessaa dhufne Yesuus waaqa goonee waaqa hinaafsisna reenu? Cubbuu abboota hamma dhaloota 3 hamma dhaloota 4ttis harka ijoollee warra na jibban keessa nan barbaada jedha. Dhaloota warra na jaallatanii abboommii koo eeganitti garuu 1000 isaanitti gaarummaa koo nan agarsiisaa jedha waaqayyo. Itti fufna ammas kunis kan asitti argaa jirtan wangeela Maatewos. Maatewos 19 irratti maal jedha? Kunoo namni tokko gara Yesuus dhufee yaa barsiisa jireenya bara baraa qabaachuuf hojii gaarii hojjechuun anaaf ta'u maali jedheen. Yesuus immoo waa'ee hojii gaarii maaliif na gaafatta? Isa tokkicha sanatu gaariidha jireenya sanatti galuu yoo feete jedheen. Isa tokkicha sanatu gaarii jireenya sanatti galuu yoo barbaade yoo feete garuu abboomota eegii jedheen. Abboomonni sun kam jennee yeroo laallu ammoo wangeela Maarqos irratti reef dubbannee jirra. Isiin jalqabaa waaqayyo gooftichi kophaasaa waaqa ta'u amanuudha. Maatewos 23 irratti illee lafa irratti nama akka abbaatti hin waammatinaa. Yesuus yeroo kanatti lafa ture. Lafa dhaabbateeti kana kan dubbataa ture. Abbaan keessanoo tokko innis isa waaqa irraati jedha. Waaqni keessan tokkicha innis isa waaqa irraati. Osoo waaqa ta'e yeroo san isaan bira jira waaqni keessan ana maaliif hin jedhini? Nama yeroo san uummata keessa dhaabbatee waaqayyo tokkicha innis abbaan keessan tokkicha kan waaqa irraati jedhu akkamiin is fuune waaqa jennaan? Gaggeessaa amantii ofiin hin jechiisinaa jedhe. Gaggeessaa amantii. Gaggeessaan keessanoo Kiristoosuma. Kiristoos gaggeessaa amantaati. Paastarii qeesii akka jechuuti akka isaaniitti yeroo ammaatitti. Paastariif qeesii yoom ta'e waaqa ta'ere? Maaltu waaqa isa godhare? Itti fufna. Kunis kan isin argaa jirtan wangeela Maatewos Yohaannis boqonnaa 8. Maal jedha? Lakkoofsa 40 irratti. Ani dhugicha isa waaqayyoon irraa eenyurraa dhaga'e? Ani dhugicha isa waaqayyoon irraa dhaga'e isinitti himeera. Eenyurraa dhaga'e? Waaqayyoorraa dhaga'e. Inni waaqa yoo jedhame waaqni biraa kan irraa dhaga'u kan biree osoo waaqa ta'e. Isin garuu jedheen
Ana nama akkasii ana nama jedha laali kuni nama jedha Yesuus nama yeroo nu jennu Yesuus na arrabsitan nu jettan. Macaafni maal jedha? Ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu Abrahaamu akka kana hin hojjannee jedheen. Ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddani jedha. Bakka takkatti illee bakki Yesuus ani waaqa jedheen jiru ammaaf kanuma jedhee sirraa dhaaba. Kana waan ta'eef waaqayyo moo koosee atti olaalle namaa miti Yesuus nama. Akkasumas ammoo seera lakkoofsaa irratti illee waaqayyo namaa mitiidha. Yohaannis 5:30 irratti Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha. Abbaa koo irraa akkan dhageetti nan farada. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anuu yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu yaada isaa ana ergee duukaa bu'a malee jedhe. Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha. Kana kan dubbataa jiru Yesuus. Humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha. Waaqayyo osoo ta'e waaqni humna fiitiin akkamii waa godhuu hin dandeenye. Kanaafuu waan kana wal fakkaatu hedduu fiduu dandeenya macaafa keessaa obboleen kiristaanaas waaqa aqlii keessanitti sammuu keessanitti deebitanii rizin gootanii bareeda. Keeyyattoonni kun hundi isaaniitu kan isin argaa jirtan waan waaqummaa akka Yesuus waaqummaa hin qabne ibsanii tana qofa dabalee irraa baha jechuudha. Maarqos 11 irratti borumtaas isaan Biitaaniyaadhaa yommuu ba'an Yesuus ni beela'ee jedha. Waaqayyotu beela'e. Muka harbuu baala qabu tokkos fagootti arge. Muka arge. Ija irraa argadhaa laataa jedhee dhaqeedha. Akka afaan Oromootti namni tokko waan akkanaa ta'a laataa jechuun shakkiidhaan deema jechuudha. Namni waan sanitti shuurii shakkiin deema jechuudha. Yesuus osoo waaqa ta'e akkamiin mukattii takkitti firii qabaachuu dhabu shakkiidhaan ka'ee deema. Nama mukattii takkitti firii qabuuf hin qabdu addaa wallaale akkamiin waaqa saddachiif samii uume jennee isa amanna. Mukattii sana eenyutu uumere? Kanaafuu Yesuus uummata quban qabu jechuudha. Inni mukicha bira ga'ee baala malee waanuma tokko irraa dhabe jedha. Yeroon isaa yeroo harbuun ijatti godhattu hin turre jedha. Yesuus yommus maal jedheen mukichaan homtinuu deebi'ee ija sirraa hin nyaatinii bara baraan jedhee barattoonni isaa kana jedhu dhagahanii jedha. Waaqummaan meessa jirtire nama mukattii takkitti beelee mukattii takkitti irraa firii argatuuf irraa arga dhalaataan ka'ee deeme yeroo kam inni waaqa nuu ta'ere. Kana yeroo ammaa kana gabaree hin beeku. Akkamitti beekumsi nama qaama waaqa jedhamu tokko beekumsa gabaree hanqata. Nama mukattii takkitti firii qabduuf hin qabdu wallaale akkamitti waaqa keenya jenna. هذا من العجائب أكاس إن شاء الله بوليس كنا جرس لهم ما ريوتنا نفت سند برسا أبدي جرتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سجمري نمشي غافي ولا غيف فجان توري غافي دبلو دافري فجان توري لما فهموا أجبر بروف لو غرسو في كمالي waa hubatee nama hubachiisuudhaaf rakka dhiphachaan turre innaa dhugaa waan baay'ee irraa haasa'anii ustaazonni keenya isinillee waan baay'ee irraa haasoftaniittu waan hunda balullee hin jiru macaafa qulqulluu isuma nuyi lallabaa turre isuma nuyi barsiisaa turre wanta haaraa waajiin dhufee fidu hin jiru ta'ee macaafa kan biraa wanti inni barreessu hin jiru isuma nuyi dubbisnee gara islaamummaatti dhufnedha. Jalqabarratti waaqayyo macaafni qulqulluun kun sagalee kooti yookiin immoo kan kooti jedheeyyuu hin jiru. Namootatu sagalee waaqayyooti jedhee dubbachaa ture malee waaqayyo confirmationii kenna hin jiru waa'ee macaafa qulqulluu macaafni kun kan kooti yookiin immoo sagalee kooti jedhee confirmationii illaanne. Inni kan biraan hafuurri qulqulluu macaafni kun anaan barreeffame geggeessaa kootiin barreeffame in jenne waaqa argatee hin dubbata sagalee kenna aangoo dubbachuullee qaba waan ta'eef hafuurri qulqulluullee hin dubbanne macaafni kun geggeessaa kootiin barreeffame jedhee waan dubbate hin qabu. Barreessitoonni macaafa qulqulluus macaafa kana nutu barreesse yookiin immoo geggeessaa hafuura qulqulluutiin barreessine jedhanii waan ragaa bahan hin qabanii. Quraanni silayyuu akka kan rabbii ta'e yookiin immoo akka rabbii buuse beekamaadha. Sababiinsa humna rabbiif jecha rabbii haasa'a waan ta'eef qixa qaba mitiiree haasaan namaa jira haasaan waaqaa jira qixa rabbii haasa'a waan ta'eef akkaataa rabbiitti haasa'a waan ta'eef utuunni macaafni kun kan koomite anatu buuse anatu eega utuunni hin jenne ta'ee gowwaan jaamaan duudaan akka inni macaafa rabbii ta'e tilmaamuu hin dadhabu. Gamnaaf haalatu galaa gowwaaf itti himan iyyuu hin galu jedha. Kanaaf iyyuu wantoota akkasii gaafachuun wallaalummaa ofii mirkaneeffachuudha yookiin immoo addunyaa yookiin fuulduratti baafachuudha.